eenyutuuna jamuwaadhu mukargaaru tanaafiqanahu isuma gabbaru uhayyun laa yamuutu zalaalame turu waan inni diige kan fedhe dhufeen jaaru namni jaaru fillee hagam fedhe taaru waan fedhe tibaaru yaada ooluu sarri Jaran sanis, ada mana le mana basun. Aye, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya fi akkasumatti daawwattoota keenya baga jiraatan baga nagaan dhuftan baga rabbiin oolchee bulchee nagaa waliin nu deebisee galanni isaan badin alhamdulillahi rabbil alamin jecha sagantaa teenya taarraa eegallee inshallah taala eegalu sagantaa teenya qophii xumurreetti argamna isinii sangaa dhuma sagantaa tanaatti nu faana akka turtan abdii qabna inshallah taala gaafilee nu bira jirtu gara obboleeyyan keenya irraa tan dhaqqabdee jirtu gaafilee sagaleedhaan baay'inaan nu bira jirtuu fi akkasumatti akka takka barreessine isiniif dhiheessina asirraa hanga dhuma sagantaa teenyaatti gaafii teessan hanga tokko deebisuuf jibbaata ni goona inshallah taala isiniin nu faana turaa isiniin jechaatti hara gaafiidhaa ceena أي شيخ مثل أمتاجيني شمانو تجينا إن شاء الله تعالى خرجها الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جزاكم الله خير جزاء شير اللي ولي قدا إن شاء الله أيه بليس خير يتوقع عن جو شيخا سعودي خيستي وقال لما فردينو قلني من هيدا جرا وبليان خير نجاري جري جزء خرابيات يبي سودا فرافني فيدن بورصة فاجين كبني فيدنين ميشا ساني شتى رادر بني تي إنسان مكبني خرابيات فين وأنا إنسان شتى رادر بنسان بورصة في وان بورصة خيس جرول له وليم فرنا وأنا كنا كمل لا ما جاب بليس خير يكون سرنيا دني ربي أباس duraan dursee nama keenya fayyadame cufa kamana hidhaa jiru cufa rabbi nu habaasu karakkatillee rakkoo keessa rabbi habaasu nama keenya kagartee mana hidhaa fidanii boorsaa hojichi dib godhanii boorsaa dhiisanii isa qofa biraa fe'an dura duwwaa isa gallakisan isaan boorsaa kana huccuus ta'e maallaqa keessa jiraate fudhachuun isaan irratti haraame laa yajuus boorsaa kana fuudhanii isaan biyya geessanii ittiin barbaaduu hin dandeeyan kanaafuu yoo nuti dhiibnes dika darbanii jaabeeta dikeessanii darbuu irra jira akkam gootee kana maa fudhattere sanii bar yoo gaafa qiyaamaa gartee siin gaafate rakkoon san subhanallah tana shurtumaa naa gaafatu isaan warra dhiisan jechuudha akkas isaan warra irraa shurtumaa naa gaafatu shurtaan kunis cingii uummata kaa'e Aye bulayyan keenya kanaa fi akkuma shayni jee hidhamtoota keenya hundaahu kan biyyaa fi biyya ala jiran hunda isaanii rabbi nuuf haa baasu. Obboleessuma keenya kanaatu waan jiru mana hidhaa keessa jirra waan ta'eef hojii hin qabnu. Kaartaallee nagachuu hin dandeenyu waan akka dhakaa kan olii qabneetti akka kaartaatti ittiin taphanna maallaqa walirraa nyaannu yerumaan firraa gubna wanni kunoo kam ilaalamaa jira. Gaafii bareedduudha. Warri gartee mana hidhaa keessa jiru yoo nasiiba rabbi sin tolchee namni sheekaa mana hidhaa keessa jiraate ilmi irraa baradhaa. Takka. yeroo fiitan agartee waan intaanetti gubuun kaartaadhaan dhagaa naqatanii maal godhanii gartee waan adda addaa geema moobaayil gubbaa kana taphachuu kun cufti gartee yeroo fi taphachuu yeroo tana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irraa nama gaafata laa tazuulu qadamu abdiin hattaa yus'ala arbaa san keeysaa takka umrii tee maaliif fixxee dardarummaa tee maaliif fixxee kanaafuu namni mana hidhaa keessatti aalima ta'ee ba'ee jira hedduu biyya teenya keessaas biyya biraatillee namni rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nasiiba godhee fi ulamaa'ii gartee mana hidhaa keessatti harkatee mana hidhaa kana keessatti sheekha ajaa'ibaa ta'ee bahuu danda'a jechuudha. Kanaafuu namni mana hidhaa keessatti zikrii heddummeessu ibaadaa heddummeessu ilmii barachuu irra caalaaf akkasi. Obboleessuma keenya kanaa waan jiru mana hidhaa kana keessatti maali osoo mana hidhaa kana keessan seeniin duratti intala kiristaanaa takka islaameessineef fuunee turre maarrii hin kennineef osoo maarrii hin kenniniif maqaa dhawanii fi turan fakkaatti. Addaan baane eega addaan baane booda kufriisii deebitee maarriin siisan hin kennamnee fi maaltu nurra jiraa jira. Ajaa'ibaati. Aslan maariin isii farjii isii maariidhaa tana halaal godhatte. Kannuufiin dirqama keeti. Isiin kafartuu maasalaama kafarte diinsii deebite.
ولكن أتقرتي مهريسي وقرتي فرجي إسيك آمسي خسالة ما استهللتم به فروجون فرجي إسي قرتي تنان على القرد تنافو خنو في درك مسرت خنو في اللي قبت أكاسي باقي تنافو الرئي قدان ديرتي تينيا شمران كان قرتي دبرتي تنا مهري الدون كان نيف جزء يخوص دون كان نيف الرايخ إن كان نوف إساني سيو قرتي إني قويا غيثاو مهري تيجي خنف نايو خوديمة تترانفور النفاجر قوان بيت تكسيجر أومان بيت سريع كذي تكسيجر يو قرتي جارسي لكاوي هو دو قرتي جي يوني خلينا نوي خوديم تجاني نور ديدني كم غونا جت أكسي وانا كسيجرا ساني سينيخو هو دو جي خنف زودو أكسي نتيلين رولولاتين كنني هو دو بريد دوتي يجي لكاوي هوا ديمتي بتتي قلتو أكسي أيه وبليس خينا كون من ميدا خنا كيسا غافتا نما هدو جين جرن إسان نندرا بكوي غافتا جرا برتانه اللي ناغافدو اللي ناغافدو چني تروني namni tokko tokko yeroo haadha mana isaati wajjin wal qunnamtii saalaa godhu akka dafee bishaan irraan buuneef kiniin nyaatee kana fayyadama wanni kunoo akkamitti ilaalama waan juu gaafate kama nijiin irraan buuneef kiniina nyaata wanni kun namni tokko gartee wayita haadha mana isaati wajjin rafuu akka gartee bishaan dafee duraarraan baane dawaa fudhatee kiniin fudhatee wajjin rafuu ni dandeemu dandeemu yajuus ni dandeema maaliif jennaan wanni kun waan maasharaa gartee jaarsaa fi jaartii waan tolchurraa waan khatara yookaan khatara tanaafuu waan kana ulamaa irraa dubbattee jirti fayyadamee achi dheereessuu danda'uu qaba adaawu namni kun tokko hin beektaa sheekh gariin karra turuu san hin dandeenye jira isiirraa jechuudha gariin ammoo taa'ee wanni dafee wanna jee akkas amala isaanii namni adda adda dhugaa kitaaba irra nama garaana amala isaanii kana sah akkas akka humna sii deemu qabanne alaa kulala akka humna sii deemu qaba sirri sanimmaa akkas kana fudhatee gartee halkan guutuu azaagonuun hin barbaachise hada laa yajuus hin dandeemu dhuga baanta waan ajaa'ibaan na yaadachiifte waada azaa nama godhudha rakkoorrallee irra fiduudha hayyee karaa gaafiilee sagaleen dhiyaattee gaggabaabduutti jenna inshaallah Nanti warreen biyya Arabaa jirru kun hajjii fi yookiin umraallee yoo gootan isinirraa hin qeebaluu jedhan. Maa jennaan namni haadha abbaa warraa yookiin obboleessa yookiin abbaan as hin jirre hajjis umras gootan isinirraa hin qeebaluu jedhan. Nurraa qeebala jennee umraa goonamoo nurraa hin qeebalu jennee dhiisnaa. Hin dhiisnamoo hin goonaa jecha isin gaafachuu barbaade. Inshaallah salaam. dubartiin biyya arabaa jirtu obboleessi biran jiru jaarsi biran jiru umraan isiin deemtee khubaa gootu hin jirtu rabbi jaarsisin yaan akkas karaa gabaabaa ayyee gaafiitti aantu ceena warahmatullahi wabarakatuh gaafin kiyya kana jetti namni nama tokko ajjeese akka waan addunyaa hunda ajjeeseeti jedhame namni nama tokko badii irraa baase akka waan addunyaa hunda badii irraa baasee jedhame namni harka ofiitiin of ajjeese akkamitti ilaallan hukumiin isaa maaliidha hukumiin isaa maaliidha ayyee maashaallah gabaabdutti qabxiin nuti irraa furannu waa lama isiin dubbatte namni ifi fajjeese hukumiin isaa maali man qatala nafsahu muta'ammidan namni gartee lubbuu isaa beekaa ifajjeese sawaan kaana summii dhugee sawaan kaana qarree irraa if gallakkisee sadaffaa haada fidhee gizee gartee duratti fatanaa yoon dhufneef haada fidha waa beeka amma 12 dalagee fatanaan qabxii yoon dhufin inni duruu haada fidhee gartee ifannise haada fidhee ifannise kasummii dhuge kashiishaa dhugee ifalaake sombaaniif gochiise kulli isaanii khaalidan mukhalladan fiihaa hadiis sayyaati jahannam keessa gartee hin baan jahannam gartee ibidda seenan namni gartee ifi ifajjeese hukumiin isaa ibidda seena adawu jaartii tiyya qaama saala isii hirkayyoon tuqe haramni qabaa jabboleessi tokko jaartii tiyya qaama isii kasaala umaan qabu ayyee gaafiitti aantu ceena alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaafin qaba haati tiyya seeroo xiqqeenyaan irraa du'anii jiranii akkasumatti fira isaanii irraa hin beeku baay'inaan haadha isaanii hin beekaa garuu wajjin fagaana san duratti warris nutti dhufanii nusin naynu ونمبر سيمي جتو أورلي إن شاء الله
akkam gochuu danda'a nama fira isaanii san laazima soquu qabaa warri sinusoo nagaraan fi kiyyaa soquu qabaa. Gaafii lammaffaa abbaa isaaniitiif haadha isaaniitti na guddise waan ta'eef akkuma obboleeyyaniiti wallaalla isaanis akkuma obboleettiif illee akkasuma jechuudha. Garuu laazima maqaa waamaa arma booda maqaa waamuu dhoorgaadha jettanii jirtan fatwaa keessan dhageeffadheera. Inshaallah rabbiidhaa godhadhannaa baasaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. خدرا قبتي غافيسي خدرا فرا غرتي كما حدتيا نا بربادو قبا إسان إن بيخو إساريز نمبر بان إلين بربادون قبايدا تكا غرتي إسان إيسا سيركني بربادانا تدلين دنديسي وبربادي ودنديسي غافته برتي نيما وما فكون قب إسانيس غرتي سمو بربادو جراني بيخ نمبر بادن جون دنديسو إساني لي سمو بربادو جراني تلا كنا تكن تدي سيرمو جراني نمو جرتي جاني اسمه بربادنا كم ما تو يادو جرت خنت أتيلي نعقد نديس نمو بربادي إسال لي اسمه بربادو جراني كم كبار يو برباد فرق يبرته ومارا كونغ تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فرق خجرا أمة تديس خجرا أبا خديس فرقتي بربادي بردو أبتي لما دامو أبا خيا أكو تيان نقدسه ولمان قدن أكا أباتين بيخو مقمانية ما ديو تنهرام يتني كمي أبان جاهي جنا نكام فتني اللي بيتر نيجي مكان بري خنا أبا يسي دو يسي قدسه أما أبا سي تو قدسه أكاسي أكو أبا خي وجين قد أكا كيشونغا يوسادو يسيز قدسه أكا ولين قدتني تي أباتين بيخو أبا أكا بانجتوني مقما يامت مقما يامي كباب دو خلاص مقما يامي أبا خي مقما يامي أبا مكا أبا جونغا أبا ويتا إيش مقا يامي جيس أبا خي أبا مجيب ماله مكايامين جازا أبا يتيد ما يامت أبا يتيد ما يامت هم يفقون كابو كرتي ما ماكو مايامين أبا تخطينا جرا إن شاء الله غافي تاندو جينا يا غافي أبلي غافي ورا مسنجرات ما غافة تكا أكنجت غافين تياس علمي إسلاما تكو دبرتي وراها للكتاب يوكين كافرة فولي والإنجراجو هندن دهب غافي لما فابلتي تينيا غافت ولا كافرات قب إسان كوني مسكين هما هنقبن يون تكنت لي يوكين صدقات دي إرتي نغاهمو إسان برا دبرين مسلمة فجينيا بربادي كنت تكا قربان مسلمات وكو دبرتي أهل الكتاب فوروني دندي هاي قباب دوتي دبرتي أهل الكتاب تسرت تقرتي كتاب ثانية لدين تيو أرقتي نفوت سنيالات تمو دبرتي على الكتاب يتي تأمارا تمغرتي كرتي كرتي فرا كونفيدتي قال لك فهمتي ديمتو فودون إندن ديم لا يجوز تكسن قباب دوتي تلمدا الله خيا الله كرتي كريستانات كبا كسب الله كريستانات جرا الله كريستانا خنا أفكرتي وخنون إندن ديا مو نما مسلمة خفقو دام بربادي خندا الله خغرتي خكريستانا يجراتيس يوركو قباتن مسكينوتان غرغاروني دنديس اكو الله سراني قبا اكو الله سراني قبا تنافو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عبد الله بن عمرو بن عاص وانجي ريق عليتي وانجي جولدان هل هديتم لجارنا اليهودي الله خين يهوداتيف والله خين يهودات دفترها خمس kita coba dulu nah kena kalian dulu والله خين يهودا خنا خنيتني في جرتني لا ريك على نيجو إسابس كنا مالي فنا الرسول الرائن دقي صلوات ربي السلام عليه خغرتي والله غيسن دقتنا خجو يجو تنافو والله غرتي كافرة توس حتى سر رقبة بيلة تدو إني جرو غرتي أتي إنكوف هكذا تقول كوفاني قلت والله كافرة هكذا تقول كافرة خجو تقول كذا إيه كوش مسني ما هو أكو لما نيجا بامي أكو لما كبا يو إني بيلة مو تلوت نيوت نورك كاس أكو لما كب
ollummaa qabaa akni ollummaa sayyoo inni gartee rakkatee miskiina gartee waa takka qabaanne itti kannuu ni dandeessaa jechuudha. Hayyee gaaffii itti aantu jenna. Gaaffii obboleettiin teenya takka gaafatee akkana jetti. Ani abbaan mana kiyyaa biyya raana baasee biyya arabaa na fidee addaan baane. Inni biyya galee eega addaan baane waggaa 2 wal quba hin qabu. Silkiinillee ani itti dawwalee nikaana irraa hiiki jennaan 80 naaf ergisiin hiikaanaan jedhe. Kanaafuu ani isatti deebi'uu hin barbaadu. Akkam tahuu naaf hoyya. Ani maallaqa inni na gaafate saniis hin qabu. Silaan qabaadhaniin kannaaf. Miskiina mashaqaa kaa wallaan. Wallahi dubbiin jaarsa jaartii tun nuti mataallee nu hawwifte. Ani deddeebisee illee hedduu gartee bikka tanaan qaadii miti. Gurbaan kun hudidee 80 kan ni jaan 80 illee isaa fiddiisiin. Ani bikkaan irraa fidullee hin qabu. Mee kunoo akkamiin tahaadha. Irraa qabdii maal gaafata nafa kutti. Galee takka nafa kutti illee hin jiru amal lama jettiin. Amal lama adda jiran. Wallahi tun illee gartee zulmuma ajaa'ibaati. Waan kana gartee isaarra oofu jiramoo isiiturra oofu jiramoo dubbiin jaarsa jaartii tun ganna'u gara lachuutii waan nuti hin dhufneef yommuu nuti gara tokko murtii goone kaan dawwalee nuti gartee hayshee kamaalii dubbiin akkanaatu jee nama heddummaa kana gartee na rakku jira. Kanaafuu wanni tun ani gartee qaadii bikka tana nan keenya dubbii jaarsa jaartii tana hedduu yoo nurraa xiqqeessitan irra gaarii. Irra gaarii. Hayyee gaaffii itti aantu jenna. Obboleeyyan keenya Khadiiraa warreen garee oomishtoota abdii biyyaa. Warahmatullahi wabarakatuh. Gaafiin qabu gaafiin kiyya akkana jedha. Biyya Saudi Arabiyaa keessatti obboleewwan kiyyatu jiran yookaan saahibban kiyya jirani. Obboleessi gurbaadhaa maatii isheetti dawwaleeti. Maatii intalaatti jecha itti dawwalee. Akkana nikaa obboleessa kiyyaa gochuu fi isheen osoo hin fudhatin Turkiin Itoophiyaadhaa addaan kutu keessatti inni ol. Akkasii. Hayyee gaaffii biraa jenna inshaallah. Kan amma dura deebisnee jirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin qabaa garuma gaaffii kiyyaan deema. Biyya kanatti waa'ee gorraasuu kana ilaalchisee waan na dhibe tokko jira. Kan maashinni gorra'ee fi yookaan immoo kan maashinaan hojjetamee gabaarra bahee gurguramu sana qofa yoo ta'in amma sarraatinyaa hoolaa qaluu hin waammatanii fidatu. Yoo fidanu sarraatinyaan kun hattan salaatuma jechuudha waqta salaatanu kan dhiiga horii qalu kana keessa dhaabbatu jira. Saatuma salaataa sana hin eegganne kan jirutu jira. Lammaffata immoo shartii dhumti gorraasuu kun akkamii biyya keenyatti namni qabullee seera qabaa mirgarra ciibsanii qilbaatti deebisanii tokko gara morma isiitti harka isaa butee qabaa inni sheekni immoo harka tokkoon gara mataasii qabataa gara tokkoon immoo billaa qabee gorraa. Biyya kanatti kan miilaan irra ejjete gorra'uun argi. Kan lammata immoo gorraasuu dhumti kun biyya keenyatti yoo billaan illee billaa du'aadha yookaan billaa qajeelatti murree yoo jalqabe namatu otoo inni irraa waliin jedhin otoo inni hin dubbatin kan ilaalaa jiru wayii fuudhee jijjiiree fi takkatu nam morma isii kana kuteete irraa deebi'a. Kun immoo kan kutaa dhaqee billaa muruu didee maa billaa du'aa natti kennitan ol jedhee yookaan billaa achi isa bira jiru dhaqee fudhatee dhufee itti deebi'ee muruutu jira. Akkamii shartiin gorraasuu kun akkamitti ilaalama shari'aadhaan akkamitti kaa'aa jechuun barbaade. Inshallah jazakumullahu khairan rabbiin jazaa keessan isinii jannataan haa deebisuun jedha. Gaaffii kiyya akkasitti nan eeggadha yoo rabbi jedhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awwalan dura gartee haqalan waytaqalan gorraasii tan waan gorraan tanarratti qiblata chigara galchaniiti bismillah jaanii miila tokkoon irra dhaabbatanii mormarra ablee qarattee sirritti qartee gajoollootti gartee gorraataa jechuudha qalta wayita qaltu san akkas shartiin gartee guutamuu qabdii ablee qaraa ta'uu qabdi maal fannaa wanna kan gartee azaa goruun hin barbaachisu nama gartee ni qalleeyee lafa adaabaatti utaaltee gartee dhaabbattuufaa jira dhadhiin irraa odoo yaa'u kanaafuu wanni kun gartee hedduu beeladaa sana taphachuun hin barbaachisu. Warri kan tooman dhaan sanitti illee mas burushaan mataa keessadhaan kanatti illee. Burushaan mataa keessadhaan waan xiyyiitiin gartee takka ga'u godhee gartee inni godhuu jira akka biyya gurguddoo akkasi. Kanaa gartee Ameerikaa, Amma teenyoo tokkos Awurooppaa. Dawlee yuunivarsiitii takka takkatti mataa keessa dhawa waan akka madooshaati.
ayyee dhawan walaalee gaggabee lafa dhaa harma fedhetti ayyee waggaan ni ciisu kan akka godhan godhan ugaan ciisuu garte dafanii dhaqaban ka akkas warra miila muruu jiran mas otuma dhaabbattu otoo dhaqbattu qottoodhaan miila muree lafaan kee keessatti onna godhuu jiran sana gartee gurguddoon ta'e nyaatamu baadiyyaa san beektaa ta'e battiilee nu lafa ciibsitee galtee qableellee qarattee ka shari'aan jette sanitti akkas hafuurallee baafachiiftee kalloo irraa fuutte akkas ta'uu qaba amma warri maashinaan qalu kun lafaan dhawan kalloollee dafanii ogguma san maashinii irraa kaasa otuma lubbuun keessa jirtu kun zulmiidhaa beeladaarra zulmii gaggeessuudha nyaata maal shartii godhanii maal jetta yeroo salaataa illee kabajanii jiru naa qalu kun amma dhiiguma kana keessa fadhaabbatee maal ta'a yeroo salaataa namni gartee waa qalu kun yeroo salaataa nama waa qalu qabi nama abbaa fedhe haa ta'u yeroo salaataa kabajamuu qabdi yeroo salaataa azaannaan itti dhiisanii gartee waan kana godhuu qaban yaa ikhwaanii maaliif naani inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaba mawquuta alal mu'miniina je alal muslimiina jenna inna salaata kaanat alal mu'miniina nama imaana qaburratti waajib muwaqqat yeroo godhamtee jirtii time table rabbiin subhanahu wa ta'ala lafa kaa'e tana jira deemu qaba iskaajuwaala rabbiin kaa'ee jira iskaajuwaala rabbiin kaa'e kana ala yoo deemte ati khasaaraa jechuudha wayireen qalu jira aanan ijoolleetiif hin fiigu jira ani daatana dalagaan maarree qabaan hin dalaytu warra jihaada jiru salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gaaffiin qabaa garuma gaaffii kiyyaan deema biyya kanatti waa'ee gorraasuu kana ilaalchisee waan na dhibe tokko jira kan maashinni gorra'ee fi yookaan immoo kan maashinaan hojjetamee gabaarra bahee gurguramu sana qofa yoo ta'in amma sarraatiin nyaa hoolaa qaluu maashinaan qalamu sun san qofa sun ta'in jeekuti maashinaan qalamuu fi maashinaan sanan ta'in illee je maashinaan ka qalamu akkataatti qalamuu jira qawla maa irraa dubbatte maashinaan qalamu kun maashinni gartee kanatti keessa oofaniiti mataa kana keessatti gallaksanii kophan mormarraa darbuu jira bikka tana bismillaahin hin jirtu sigalee waa takka hin jiru maashinaa gurdum godhe irraa darbu qiblatti illee deebisu qiblaa fi wanni takka bismillaahin hin jirtu kanaafuu wanni kun gartee maashinni mataa keessa dhawee ajjeesa dhiigni keessa deebi'a amma mataa keessatti gallaksanii laafisanii maashinni gurdum godhe irraa darbuu jira kun cufti gartee ulamaa'iin fatwaa irraa gootee akka inni baktiite gaciibsaniituma qalu kasirriidha adaawa biraa gal ayyee gaafiitti aantu ceene warahmatullahi wabarakatuh gaafiin qaba sheekha gaafiin kiyya gaaf tokkoon akka mana waan takka itti seene wanni itti seene san intala takka isiin warra wallaggaati warri isaanii waan kiristaana ta'eef amanii jetteeni naffide gurbaan isaan lachuu bakka dalagaa waan jiraniif telefoonaan intala namni qaanaa godhaa na bira buutee jirti odoon badiin dalayne qaanaa godhaa ala islaamaatii akkasitti sheekatti gaafanne sheekottiin magaalaa Suudi Arabiyaa jirra argaa magaalaa Riyaad subhanallah ayyee السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يو غافي قبات سجلي ولا فدو تيو. غافي شنو نديامي؟ غافدو طيب غافي لما كبا غافي انتي تدراك يتو فتوى تسنتك خيستي ناركي دورتي خدانتي ينمي ترامي تن كي قرأتو تن يعني تمتو يتني طيب وعلى ما سنرى الكي قراتنا بيتي أنا جولتين كفينا رجبتي وصوغتي قراتين بريفاد وسنتين والسيكت تيزن طيب نرجبتين تكشو كانت توني وده لكن أمو تاسو ما سيسنسن أنا جولت يعني خليني بينين قرات ده لقيما أيه تبوف إذا جايسني مين؟ طيب قافين في جلمان هنا إن شاء الله طيب نيادنا باسا ilkee tumattee jechuudha gaafa ijoollee osoo hin beekne tumaddeetiin takkanni tumattee takkanni qorte cabxee akkasiimi tajabxee jecha taanis qorte لا ilkee anaa ijoolleetiin kufeen irra cabxeetiin akkanatti qashoonni godhe malee yaanii niyyadhee dhaan qoradheetiin kaarotti baafadhaa osoo hin ta'e yaanii ati waan gooteef goote isiinis cabxee
أما لا ولكن مفهوم يتنتن نيارا ما كان جدو غافا جولتي خلين قولد كان جيجا صوني بين يتشو نيارا لما يجدو كرتما أستطمع تنتك ورد أما قباب دوتي لايفي رجل تمو أسمع سيدي بفنو دورا قيسو وان دا نينجرا عشتما نادي بستنا يعني بريها من دندو واني خيس نردفه يعني جافي لايفي أردفو جرتا دندو سنافو عشر نادي بترس بريد لايفي أردفو جرتا بلين تجتو وان جتو غافا جولي خفيتين إلكنتون شابتين وانا والكتايسن قراني قباب دوت والكتايسن إسين غافس واللالوما جرا إلكنتون درا خفتيدي شابتين كمالتوني دانا والكتايسنيف سن سيف والكتايسني أتلين غرتي اتيادي ودوان كنارامي بيتون غوني umara konkabu tan tatumadis waan yeroo waan wallaalum mango tevecha rabbi sif disa wulumatin deebina akas gabaabut ayya qara gaafiyo baleysa qeyno soo gaafis jurura jette ayya wayyak kharasan deebina waan jo baleysa qeyno san mujaawar wala gaati dhufte yeroo dhuftu mujaawar bire dhageefadeen jira duraan hundoo dhageefadeen ayye mujaawar biretti yeroo isin buutu akkanaati na bire buutee jirti osoon badin dalee khana godha mujaawar wala gaati islaamoytee jirti islaameetiin jireetten sheekonni gaafatan dhugaa gaafatan ijoollee argee akkasuma ijoollee arsii irratti namane isaaniin nabira jira isaaniin shurtaan qabanii kara biyyaa deeffamu warreen gaafas irratti amane amaneetiin jira jetten amaneetiin jireenaan kiyyaama gaafii gaafii jiru kanaan izni itti kannattee isa wakkalattee curin ikaa godhee ture wajjilleen jiranii jalaa badde amma mucaan hin amanne duraan aguma ittiin malee wanni kun akkamiin laalamaadha nikaas goone takka duraan yoon amanin niu kana tanamin niu namanne isin nage amane etteeni yoon tun takka gartee ahlul kitaab ta'us wanni beekamu jiru agartee kristaana taatu malee waan kana mas isin amane etteeniiti fuuteetti kannatte sila aslan dubartiin gartee kaafira taa'ee islaamoo itti qaadii deemee niqaa godha qaamiin qaadiin niqaa godha isin fuuteetti kannatte sheekottijiitis gaafatanii islaamoo itti fuudhi isa kana duyaaninis man dhiyoo tana beektan hordofu jira akka niqaan akkama nama arkan wakkalachuun hin taane waan baree jiru sheekotiitu dogongora kana nageetti dubbiin tun akkamiidha niqaan hin godhisan ati niqaa sheekottiin sinaqanii dogongora warra gartees dogongortisan tutti gaafatama niqaa mijiyyoo ati goote ati umaan beeytu godhisiin jennaan dilii duraa baasuuf goote warra si goosise katte gaafatamu muso beeku hayyee gaafii itti aantu ceene warahmatullahi wabarakaatu akkam nagaa qabdanii jirtanii ustaaza keenya shee anwaari fi shee anas illee baarakallahu fiika rabbi rakaasni haa godhu akkasuma warroonni garee kan jalatti argamtan hundi keessanuu rabbiin umrii dheer duniyaa fi akirallee ganda milkii rabbi sinaa dhaabu nagaa qabdanii jirtanii gaafiin qaba gaafiin kiyyalleen akkana jetti ani kan Jarman irraa gaafatu sanii akkuma hojii san irratti haramsitanii turtanii hagasumayyuu kafana wataddara ka ittiin salaannu jira kophee wataddara ni ol dheeratti isii ofirraan baasu akkasumas salaatanii barreeffama ofirraan qabdu agasiif jechuun salaanni kun akkamii jechuu barbaadetti kan immoo achi keessa gadi dhiisii bahii yoo rabbi jedhe inshaallah du'aa naa godhaati anilleen gadi dhiisuudhaaf iyyannoo galcha jira iyyannoo kiyya rabbiin irratti naa laalu akkas jechuudha ammaaf immoo achillee yoo bahe immoo hojii ka hojii biraa rakkoon qabu inshaallah kalaasi walumaa galatti gaafiin kiyya kanumaa baarakallahu fiika gaafii asiin dura gaafadhe tokko immoo keessa obboleessi keenya kun wajjadaa ullahu khayra aljazaa ka jarman irraa amma dura nu gaafatee ka waraana gartee ameerikaa keessa gartee dalaguu ture kan nutillee gartee tiimnee bahi keessa jenneen inshaallah iyyannollee galfachuutti galfadhe rabbi keessa haa baasu dalagaallee ajaa'iba rabbi haa kennuuf du'aa goonaafi obboleessa keenya si jaalanna rabbi gartee dalagaa tana daranii rabbi si haa kennu maaliif naan nuti nama keenya tokko nama ifii tokko nama muslimaa tokko waan hamtuu irratti hin feenu dhugaatti himnee du'aa goonee fi akka rabbiin isa achi baasu dalagaa biraa bareedduu tana daranii inshaallah yoo ati rabbi jecha
وان كان ديف تتندرني اركتا تاكجي تلمدا خوبين غرتي اتي غباما سيغودي خوبين اولدير دادوس صلاتين وچو غرتي ورانا دينيس صلاتي ركونغب وچو ورانا دينيس صلاتي ركون جيرو خوبيس غبار مسيغودي صلاتين ابشر دلين دعاء سيغونا دلين دعاء سيغونا ربي غرتي تتندرني ربي سياخنو بارك الله فيك جزاك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم نجرتني في أجلسني وربنا يا رجل جلتا ما فيك بجامع خناني سينجي يجتاع فينكي يا يجتاع أنت نندر جولو يجلا جولن تنوي كابم تبي أنس دلعا رنجرتو. Hello. Hello. Aye, تبغى في سجل الفردو. تبغى في أيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجل الفردو ميري. كم يرتن أستاذ؟ نجا مفيا الحمد لله. سجل تجر. والله نجا الحمد لله ربنا قال لنا نجا كم يرتن أنا جراته. والله قويا هدو سنرت يا على سنر بستندن دينه. الحمد لله ربنا يجعل توفيق عافيته. والله الحمد لله هفته عمري كتني كسب من ربنا بركة هكاو جزاك الله جنة توكلنا. أجل الحمد لله. إن شاء الله هو أكمل من فقط يجرورين. بريدة ما شاء الله. ديادو. والله الحمد لله غافي ويش غافة شوفر بردتي. هي خرج غافي ده نشيء منه. الحمد لله. خرج غافي شيء بيبي رجعته. غافدو غافين أنا غافدو نيتيني يرتكبدو ودما وليت بالبلان ودو بكجيران والكوبا كبان نكيني نرى فاكسي وفي الراغودي جتة ودما قادين لكن هيرمو دندتي غافي توكو أما اللي دبي gaafii lammataa niitiin dhiirsa qabdu odoo nikaaya ofirraa qabdu dhiirsi bira hin jiru obboleessi bira hin jiru abbaan bira hin jiru eessumni bira hin jiru hajjuu dandeetti. Hayyee. Waan ta'uu dandeessu. Kan dabalataa inshaallah isinitti dheerataa gaafii hedduu qaba hedduu jechuudha waan achiin keessa hin jiru yeroo hedduu bilbila keessa yaaluudhaaf immoo kallattii karaa gama bilbilaa dhiimuu argachuu hin dandeenye karaa gama lakkoofsa ittoo guuttaddeetu isinii bilbila jedhe argachuu hin dandeenye kallattii karaa gama messengeraatiin immoo yoo isinirratti yaalu yeroo hedduu mashkuula yookiin immoo cufaanaan jedha. gaafii lamaan kana wal jala yoo naa deebiftan gaataan inshaallah rabbiin umrii nu haa dheeressu wal bira jirraami tanatti naa yaadaati naaf deebisa jechuu barbaade. Inshaallah hayyee bakka laayif irra jirtaami. Jiraachuu baatus deebisa. Obboleessa keenya waan jiru. Laayif irra jirtaami. Laayin irra hin jira lakkoofsa kiyya immoo messengeraan barreessee isin erguu ni danda'a karaa yoo garee yookiin immoo gurubbii qabaattan irratti naa deebisuuf yookiin immoo karaa gama dhuunfaatiinuu naa deebisuu ni dandeessu. Maaliif inni kun immoo atantamatti sammuu kiyya na cinqe waan ta'eef. Dhaggeeffadhu si deebisa akkasumatti taa'e. Obboleessi keenya kun waan jiru takka gartee jaartii fiidha jaartii tiyya takka namni tokko jaarsaa jaartiin odoo telefoonaanis dubbisu odumoo wajjiinaa sawanii isin deemtee faksii deeytee firraa gartee nikaa isaa firraa hiiktee heerumuu ni dandeessi yaa sheekh jetti gaafiin isaa. Gaafiin tun gaafii hedduu khataraa gaafii hedduu hamtuudha akka lama deebisna gaafii tan akki lameen itti deebisnu takka inshaallah takka ayyayya akki lameen itti deebisnu dura odoo wajji jiranii jaarsa jaartiin nagayaan odoo wajji jiranii lafaa kaatee ka inni waan takka isiin godhin odoo masruufu jiru odoo gartee wajji haasa'u jiranu odoo wal jaalala jiranii kabiraa dubbifsuudhaan kabiraa gartee dubbifachuudhaan kanuma jaarsa kana jaasoytu kana faaksii firraa godheettee firraa baasuun firraa gartee onni godhuun halaakaa jechuudha faaksii gootee kabiraa heerumuun laa yajuus takkasan talamada
akkaataan isiin itti faaksii firraa godhuu dandeessu yoo masruufa gartee kan nuudite hadiis sayyaa jira yoo na masruufne na hiikii jira ni dandeessi yoo kana masruufne taate na hiikii jechuu dandeessi masruufa fedhiisii gartee bira dhaqee yoo hin guunneef waan takka yoo irraa dhabde amantii keessatti rakkoo qabaate amantii keessatti salaata gartee yoo kan salaanne taate yoo kaa dhugu taate yoo farshoo ka dhugu taate yoo kaa deemee ajjaa khalaas waan adda addaa kana gartee waan amantii faalleessaa yoo qabaatee jaarsi ogguusan faksii dhabuu dandeessi akka lama deebisne amma danda'u ka dhiirti biraalleen gartee nun koman maaliif annaani dhiire hedduutu gartee sashee keessattuu fatwaa godheefi dubartiin faksii gootee gartee kanatti cinqiinu keesse ni rakkataa jechuun namni ni cinqata kajallate immoo ifi daddabai nama sakka kanaafuu jaartii ta'e qabadhu giseen jabeessi akkaataa lama jaartiin odoo jaarsaa hojjaa soitu odoo inni waa cufa guutuu fi dhiira biraa janajjantee deemtee faksii kana birraa kun dabbareette faksii gootee kabiraa yerumuu laa yajuuz abadan haram zina hin danda'amu jechuudha akkas jazaakallah talamadaa taachi osoo aanan siin jirre godhu talamadaa dubartiin takka odoo jaarsi hin jirre abbaan isiin jirre obboleessi isiin jirre nam tokko hin jirre deemtee umraa sajjiis godhuu hin dandeessu gabaabdutti ayyee Khadir Nuuraa si deebitee jirti gaafiin teetti inshallah nama gara gaafiitti aantu ceenaa gutaan guyyaa biraatti hulaa tana bana sii dhiibne yeroo biraatti ni dhufta yeroo biraa inshallah yeroo biraa gaafii obboleeyyan keenya gareedhaa dhuftee nu biraa dukka malee waan ta'eef tan duraa tana takkitti odoo addannaa baaftan isintu waan addannaan beektu jira dhiifama wajjin ayyee meemeyaa anamma kan isin gaafadde kan gartee ni kenni narraa bu'ee ni heeruma kan jechuu dandeessu tuni haadha mana kootiiti kan nama biraa isin hin gaafanne niitiitiyya jechuudha yeroo hedduu maalidha waan irratti walii galuu dhabnu jechuudha oduu akkuma isin jettan akkuma ulamaa'iin islaamatii fi gartaniitiin hin galgalaa ganama gartanii dana namni isin fatwaa gootan irratti odumaa bobbaanu karaa mana keessaniiti irratti dinagdee waan xaarannuu fi waan dalaynu kana mana ijaarannaa jetti ni ijaarannu abadanii jedhaanan akkatti haala kanarratti waldhibne asii kaanee biyya Saudi Arabiyaa wajjin deemne biyya Saudi Arabiyaa kana keessallee wajjin teennee waan kanarraa dhaabadhu wanni kun gaagartee waan sin adeemsifne waan hin taane jedhanii hiriyoonni isiillee hiriyoonni kiyyallee gartanii yeroo hedduu waan kana gartaniitiin ittimaa turan ka'ee waan kana itti deebita ittiin deebi'u jedheen asii ka'ee kaabaa rabbii qabachiisee si'a torba guyyaa torba itti fidee naannessee jechuudha ni dhageessanii miti dhageenya hajji dhaqee kaabaa qabachiisee kakachiisee ittiin deebi'u waan kanatti jedheen eegas immoo kaabaa qabattee gaafa guyyaa sadii bakkuma sanii itti deebise assalaamu alaikum duniyaa dhiisi akiratti illee namni rabbi anaafisi walirra hin dhaabin sa'aatii ammaa kanarra nama kee barbaadaddu ni kaasirraa buusa jedhee ani jiddaan taa'aa makkatti warra isiititti ergee warra isii bira geessin geesse sin jetti yaa jamaa isin bira geesse ni ta'uun tun eenu bira geesse maarree ani jechuun waan niitomaaf hin barbaadiniiti amma sa'aatii amma kan nikaa irraa buusa shaahidee ta'a waan isin barbaaddu guutuu kenneef isin yoo jedhu warri isii kan itti erge kun har'a akkanaa tana gaaf duraa gaaf isin nikaa hidhattu nu isin bira hin jirru yaasin ijaab biyya bilbilaa jedhan nu waan keessa hin jirre. Ayyee. Gite. yaa subhanallah baafatee jira obboleeyso gaafii hedduu akka malee dubara jira gaafii silaanuu dheereessuu baattanii gisee gaafattan gabaabsitanii hanguma dhimmaa san tunni jirti moo hin jirtu waan juu qofa Khadir kiyya waan gootu tunni jirti moo hin jirtu silaa agartee gaafiidhaaf gaafachuu deemtu san qofa gaafadhu gaafii hedduu nu bira jira nuti bilbila yookaan firraa cufna beektaa Auma bakka cufaa sanii nu ga'u jirtan maaliif dhiifama wajjin isa kanaaf immoo nikaa sirraa buusaanii nama kee qopheeffadhu jedhan nama tokko iyyuu qopheeffadhu telefoona namatti hin kennu sagalee naa erginaan jette waatsaappiidhaan yookiin immoo karaa gama si dandameen sagalee naa ergi sirraa buuse jedhiiti sadii irratti qofa sirraa buuse jedhii sagalee naa erginaan jette agartee sinin nu kenni sagalee. Hayyee nama biraa gubbaan seenuu jira bara silkuma sana firraa cufna sheerma. Sagaleedhaan hiikuun dandeema. Mee hayyee
addaan baane waggaa jaha keessa jirra. Waggaa jaha kanatti anis waan dalagi isin quban qabdu waan isin dalagaa jirtullee quban qabu biyya Saudi Arabiyaa keessa jirti isin. Amma hanga arran tanaattu naa bilbilti ni bilbilaaf ufimmoo waan feete dalagaa jirti. Waan kan itti gaafatamaan eenyu jecha addaan isin baafadhe ani. ati hiiktee jirta hiiktee amma isii tana nikaya namatti bilbila kenni jedheen hanga waggaa jaha arra jennu kanatti bilbila namatti kennu didde nama irratti nikaya irraa buusu dhabean ati isumaa sii qajiin gabaabdutti khalaas ay mawduuni dhumata shari'aa islaamaa keessatti jechuudha waa takka bakka itti dawwaliituma sii qajiin haadaa wasalaam maaltu si rakkee wabbaaqii hajji si rabbii beeka ta hajji si itti dhiisi ati birraa itti dhiisi ayye isi fi rabbi si qabdi egaa ajjeette itti dhiisi ati teetii gartee khalaas maa salaama aamin 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 ayye aamin aamin jazaakallah ayyee karaa gaaffii barreeffama deebiteetti ceenaa obboleettii teenya takka tan kiristaana turte islaamoyiteen nama muslimaa hirumtee nama muslimaa kana wajjin osoo jiraachuu jirtu ummaan siidhaa tuutte yeroo ummaan sii tuututti obboleeyyan isii kan kiristaanaa birriidhaa fi waan kana fidanii haadhateetiif sadaqaa baaftayanii itti kannan yeroo waa xiqqoo booda akka kaafiraaf sadaqaa baasuun hin taane dhageessee turte yeroo dhageessee turtu kanatti maallaqa isaanii mana geessiteef irra didanii namni kun maallaqa irraa fudhachuu didanii maallaqa sandeeffate wanni kun akkamiin ilaalamaa jiru gabaabduu miciyyoon islaamoyitee haati kiristaanaa ni duute obboleeyyan sii haa kiristaanaa kun maallaqa itti fidaniiti ummaa teenya sadaqaa baasii janiin akkasii sadaqaa san baasuun akkan taane dhageenya maallaqa isaanii deebitee fi irra didanii maallaqa baaftu malee janiiti wanni kun akkamiin ilaalamaa baasuu qabdi moo qabdu maallaqa isaanii sanuu deebisuu fi baattee irra didanii irratti haraamni ilaalamu moo akkami waan jedhu numa deebisuuf isillee birra sadaqaa baasuun silaa hin dandeenye gaafii itti aantu ceena inshaallahu ta'ala as booda bilbila firraa cufnee jirra hanga gaafileen garee oomishtoota abdii biyyaa irraa nu geesse dhumtutti bilbila tokkollee kaafnu gaafii biraallee takkallee keessummeessinu tan seeraa ala nu dhuftu inshaallahu ta'ala tunaa dhuftu maal jennu aye gaafii itti aantu ceena inshaallah abshir Bluetooth device is ready to pair. sidar bani turani wanni kana warsiisi yeedi Bluetooth device is connected successfully. Wah, maal dubbii kana godhe meeqoo waan ol qunnamsiifna hangasuu sheekha tanaan si gaafadha ummata muslimaatii fi kan kiristaanaa biyya teenyatti wal keessa qubatan yeroo wal keessa qubatan kanatti awwaalchaas wajjin qaban namni kiristaana nama muslimaa ni awwaala muslimtoonni illee akkasumatti namni muslimaa nama kaafiraa wajjin awwaala isaanoo nama muslimaa kana qabrii dhaqanii qotanii fi wajjin awwaaluu ni dandeemmoo hin dandeenye waan jiru obboleessi kamii ta'uu gaafate ka muslimaa kaafiraas dhaqee awwaala ka kaafiraa ka muslimaa kan dhufee awwaala takka afooshaa gartee kaafiriniif Bluetooth device is ready to pair. kaafiriniif muslimni afooshaa waliin hin qabatu maaliif naan afooshaan tun qabrii dheeyti Bluetooth device is connected successfully. ayye qabriin tun meen gasuuta nu deebisaaf diddee jirtu nuti walitti ta'uudha ayye qabriin tun qollofeen bana firra ayye qabriin Bluetooth device is ready to pair. qabrii kaafiraa dhaquun dhoorka namni muslimaa jechuudha rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi gaafa abi xaalib du'e وتعليم نبي طالب دفع أدير رخي كافر سان دوه نان ديما والجين رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه علم نبي طالب علم نبي طالب ديكه أوله كزين دفع ديم كامل كده دوجين إركما ربي كبري أدير عيسى أبي طالب خاكاني سكر جارو توري خيني من قدوم ما كرتي ربي ترى أبته في جهنم قدير راباسه تمالا لما كرتي ميلا سايلا خاي
rabbi subhanahu wa ta'ala san qabriin dhayne rasulul islaami tanaafu afooshaa gartee kaafirinii fi muslimni waliin godhatanii afooshaa takka waliin godhatanii namni kaafiraa gizee du'ees dhaqanii awwaalan hagizee muslimaa du'ees dhufee awwaalan laa yajuusu hin jiru wanni akkasii namni muslimaa dhaquu hin qabu qabrii kaafiraa walau kaana obboleessan leeyote hayyee gaafii itti aantu yoo ceenu sheekaa obboleessi keenya tokko suudii irraa dawalee waan jiru asitti obboleettiin teenya takka duute yeroo isiin duutuu qabrii osoo gadi hin fageessin gubumarratti awwaallee biraa galle dubbiin san hedduu garaa nu nyaattee obboleettii teenya tana egaa awwaalle torbaana tokko deebinee qabrii sanii baafnee qabrii jijjiiruu fi barbaanna wanni kun akkamiin ilaalamaa waan jiru gaafata egaa awwaalan torbaan tokko qabadhu qabriin shiqqii fi lahdii jira takkana baqeessanii tamma isaan baqeessanii naqanii baqeessanii naquun ni jirti shari'attis immoo rasuulul islaam hadiisa yaati maal je allahdu lana wa shiqqu li ghayrinaa je lahdiin teenyaa ga qottee akkasitti ci dabarsitu teenyaa shiqqiin ta dhoosanii gakkaayan immoo zamana rasuula salawaatu rabbi islaam alayhi albaanii ni fida sheekh muhammad nasiruddin albaanii kitaaba isaa keessatti ikhtiyaaraatu fiqh albaanii kajau shiqqii illee akka gartee jirtu zamana gaafa rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi Bluetooth device is connected successfully. ويتدو إرجما ربي صلوات ربي السلام عليه مدينة في مكة إرجن أبري تمقونا خجرتي بقيسا بيخوس نيامن خشيكي خن خلاهدي ديز نيامن لا شو يامني خلاهدي ربي درافيته لاهدي قرني في رسول الله صلوات ربي السلام عليه تنافو متيو تنيو دوفتني كيساني كأولو ترى باغوتن وام بافتني فين كبدن وام بافتني فين كبدن أنا رللي يوني تادي شيكوتي سودي جرتو غافدا أنا موان تنرى كأولو تنيجو شكين أسين نبيرانو تيما روفني تنايروبي تنا بقيسني كيسا كيني أول تينيو نمبر بتشيو تيجر نتو أسيت تكرتي كذي دوفني كيسا كيني براغل الرب يسمون أنا جيسني كرجو جريدا نقول والله أكاسي لادي نجير تو أسيل أكاسي لادين بيوتين يدشين أجايب أجرا قبرين بيجتين أكمل بريدو قبرين بيجتين يا بريدو منو مغرتي أكاسي دلقان تيتولان هاي غافي تيانتو تشينا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافين كيا هواي ذكاتي زكان أمني تكو يرناني انكفلما كان فنمو أمني سدين رناني جرا كان جنساتي كانوا وامبراتين قديف كان ماتي دارجي ملي مالكني كون أمتا سدي تاي جريجو كان ميا كمتين باسا كان أمتا سدي كان بك متكون يدين باسا مو ميا كمين تاسين جرا بارك الله فيكم kanaafuu namni baasullee eenyuuf kan quraanni nama 8 dubbatan keessaa eenyuuf kan kenna ammoo birrii maallaqaa birrii suudii kana keessaa birrii 21 keessaa meeqa baa fakkeenyaaf kan gaafiin kiyya lammaffaan intalli durbaa tokko jaarsa isii biratti surrii jiinsii illee ta'uu surrii bijamaas ta'uu jaarsa isii biratti surrii duwwaa sana uffachuun akkami kan irraa waa tokko hin uffanne surrii duwwaa sana uffatte jaarsa isii biratti uffachuun kun akkamii addisa badhagee ture kanaaf adda baafachuu barbaade surriin sun haraamaa itoo hin ta'in jaarsa biratti uffachuun haraamaa itoo hin ta'in surriin sun waan dhiiratti si fakkeessuuf jechuu waan dhageef kan adda na baasaan ta'amuun ta'uu sin jedha waarkalla. Gabaabduutti waan jiru. Surree uffatte kamiidha? Gabaabduutti obboleessa keenya waan jiru waa'ee zakaati. Zakaan otoon beekin amas sadiirra naanna'e. Yoo otoon beekin gartee amas sadi naanna'e haamma dhageessirraa amma tokkicha naanna'e baasuu dandeessa. Yoo gartee haamma sadeenis isaaftee baaftee fabiyaa wanii himaa uumaa rakkoon qabu. Maallaqa gartee suudii riyaala 20,000 yoo ta'e maallaqa biyya teenyaa deebisi. Maallaqa biyya teenyaa 100,000 takkaa fi waa 100,000 takka yoo amanni irra naanna'e 2,500 irraa baafta. Qarshii 2,500. Kanaafuu maallaqa biyya teenyaa deebisi. Riyaala gartee suudiitti hin beeknu nuti. Maallaqa biyya teenyaa deebisi yookaan doolaara deebisi akkasitti irraa baasi. Sansanii bira kuti. Taan gartee jaartiin jaarsa isii biratti kofoo uffachuu ni dandeessi. Kofoon dhiira fakkeessitee jechuun dhageeffama kun. Kofoon tun banxaloola jaanii jira balloo akka gartee gurdii fakkaattu jira. Ta dubartiin abaayaa jalaan uffattu. Amma balloo sana fedhan isaan qaqalloo malee. Balloon fedhan qaqalloo malee. Qaqalloon tun duuba ati jaartiin jaarsa biratti akka feete ta'uu dandeessi feete qullaa ta'isi.
jaarsa biratti feetu qullaa teessi wala radda farashna waa takka rakkoon qabu ammoo fireendi keessan bira immoo keessatti taa'ina tanaami wanni musiibaa fiti ma fireendi biratti viidiyoo irraa qarrataniiti akkasitti gartee ol baasan yoo waan barcaan ergine magaalaa feesbuuk irratti magaalaa shaashee jedhaniin tana magaalaa tanarratti ol baasaa jedhan isiilleen gaa farfattee hafuura darbitee hancuufa gartee afarsitee gizee mirqaanaan firraa baaftu kuban qabdu wayita inni chirattiin darbajee lafarra fifiidee na dhaqqabaa waan barcaatti kanneti sanumaan taa'ee nyaatanni a'uuzu billaa dhiirti gartee dubartii kana gootulleen odoo obboleettii qabanii waan akkanaa godhuun haraam alaykum dhiirti teenya dhiiroo dhiirti gariin wanni kanaan barbaachisu dubartii gartee akka malee hin godhina isiin gartee yeroo san jaalalateetiif isummaanuu gartee kas godhuun dogongora guddoota qabdu isi badii guddoota qabdu isi tanuti murtiin raggoonuu isi adaba godhii isin dubartiin gartee gattaa nama kana ni jaalanna jettanii footoo kaatanii shir jettee mataa banaa maal jettee qullaa mee kanaas baas viidiyoo beekan inni immoo marachuu jira isin mirqaanaa yeroo saniif kuban qabdu musiibaa biraati jaarsa kee bira usii akka fete taa'i kofoon immoo kofoon san gartee dubartiin uffatteen deemtu uffattee deemuun tashabbu ala gadiin hin baatu hayyee gaafii itti aantu ceena Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii fayyaa keessanii warra rabbiin guyyaa har'aa guyyaa jaalatamaa fi kabajamaa kanaan isin ga'e jechaa gaafiin kiyya jechaan tanaan dura ijoollee wayii jala ijoolleen teennawii qabamtee biyya galte jechuun ijoolleen yeroo sanis dalagaa irra hin jirtu gurfaa wayiitu jiraata namni hundinuu uffata keessa kaa'atoo uffata achi kaa'attee jarri bakka akkanaatiin qabamnee jira naa fuudhii jette yeroo sanitti ani meeshaa jiraa keessaa meeshaa namaa wayii ka jiraa se'ee fuudhee gizeen fuudhee achi bahu abbaan meeshaan dhufee gizee dhufee jedhutti inni hin lole nama dhawaan kana fuudhee yoo argeen dhiisu jedhee lole kalasa yeroo sanii fi namni jaahee dubbiin tun qaaqa taatee deetti deebisuu hin dandeenye. Anis ima gaafiin tun gaafatamtee jirtas dura akka waan ablee fuudhee tureen fakkaatti deebiseellee jira. Akkasuma biraa deebisuu ni dandeessa waan juu ishee ni deebiseefi ture balayyaan keenya dhiifama wajjin tun gaafatamte gaafii dur gaafatamte baatii takka dura arra areet nu gad deebisanii inshaallah gaafii areet ceena. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ustaazotana gaafii yaadaa jirtu baga jiraattan bakkuma jirtanitti nagaa nuuf tahaadha. Nuuf jiraadhaa yoomillee hamtuun isin argine. Kanatti aansuudhaan gaafiin qabaa gaafiin kiyya nama wahii waliin bakka tokkotti wal geenyaa akkama hiriyaa jechaadha inni nama amantaa biraati. Nama kana yeroo waa'ee amantaa kana kaafnee amantaa kana irratti xiqqoo wal dhabuu bira geenya jechuudha. Amantaa kiyya caalaa jechuudhaan. Sila alhamdulillah ka amantaa musliimaa caalu hin jiru rabbi galanni haa ga'u akkasitti amantaa kiyyatu caalaa jechuudhaan akka quraana keenya kitaabni isaaniidha waan dhugaa tahee waa tokko hin dubbatu yoo bakka fuula tokkotti yoo waa tokko dubbate fuula sanitti waan biraa dubbata fuula tokkotti yoo waa tokko dubbate fuula sanitti waan biraa dubbata kana waan ta'eef ani immoo isa kijibsiisuu jedhee kitaaba isaanii san maal waangeelamu maaka jaansan jawaala kiyya kanarratti gadi buufadhee dubbisee bakka san bakki akkanaa kun akkanan jiru bakki akkanaa kun akkanan jiru inni bakka kaanitti Yesuus rabbii jedhanii Yesuus bakka tokkotti ilma rabbii jedha Yesuus akkas waan jiru kana akkasitti isa amansiisuuf jecha jawaala kiyya san irratti gadi buusee isa dubbisee bakka kana akkana ja'a bakka kanatti akkana ja'a jechuudhaan jawaala kiyya irratti gabbuusee ani immoo afaan kootiin isa dubbisuu kanaan maaltu narra jira jechuu barbaadetti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan takkaa jira obboleeyyan kiyya nama gartee kiristaanaa tii wajji yoo beekumsa gahaa hin qabne wajji mormina. Beekumsi gahaan diin keetirraa qacoollo beeke. Diin keetirraa yoo qacoollo beeytee baayibila isaaniitis dubbistee irra deebisuu dandeessa. Amma fakkeenyaa namni gartee diin isaan beeyne diin keetirraa uumaan beeyne kasaanii dubbistee mormuun xiqqoo hedduun ni ulfaatti. Takkasan tokko gaaf tokko gartee karaa dirree dhawaa kanatti immoo maal
دعوة بمجان دردرة من بيخو ورا دعوة خنا جل ديما فرتم فبا خنا دبي سا إمامة مرتي قربان سايبا سا كريستانا وانجين نبي الله عيسى تو محمد على جين رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نبي الله عيسى عليه على نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الله عيسى تو محمد على جين رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أكمل تيجين دعي جين نبي الله عيسى عيسى جراجين سمي جراجين محمد جين رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أول ما عيسى جراجين دچ جراجين دونا ما دچ جرو خزمي جرو هم تورا جان هنگرمت مجان محمد دربه وہ دوگا بانتا جي فر راخوت مجمان دعوا باوغون جيجو لا يعرف من الدين دين الرحمن بيغو تنافو نمني امنتي في بارچون برباچيسا ايغا امنتي تي برته خساني تو کو بفتتي ولي مرمون ينديس وانسان غبرن رب سمرت وانسان غبرن ام رب سمرت اوركا وانسان غبرن انتكن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم بكم سامل تغرتي والربين الرب سنيف تنافو اكسي آل الكتاب ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي هي أحسن جي ربي سبحانه وتعالى أكس تنافو دي تقبافتي عمل سيسو تتافي قدو وما ركون قبو إمو دين كي نرأيس كچولو بردو بايبلا سانيس دوبسي إيغا سيدوبا غرتي دوكي رغاس وما ركون جيو هايه غافي تانتو چينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم أستاذ كأن لمانو جزاك الله خير رب جزاك سنادي بغافين قبا قباب سيسني غافة وربادتي أني كنجرادو بيجر مكيسا كان هنا اتسوران أمريكا الرئيساني nyaata dhugiitiin kana biyya kana keessatti kan bitannu turkii irraa bitanna turkiin suni fageenya qaba turkii keessatti dhaynee irraa bitanna turkii kana halaal jedhama barreeffama irratti halaal ka jedhamu jira kanaaf nama qalulleen agarree ka gorra ulleen agarree wanni qalu maashina na fakkaate nama qalu jaan agarree garuu jarri nama islaamati waan kana ta'ee fi foon jaraa kun yoo nyaatanii akkamii jechuu barbaadetti waan ijaan hin argin jechuudha maashinaan qalama jechuu barbaadetti akkasuma immoo lukkuu waan akka lukkuu maalii kanneen maashina qalaa kaan mana suuqa kaanii yoo bitatanoo maal qabaadha suuqa warra kaafiraatillee yoo kan bitatan taate maal qabaa kan islaamaa kanallee maashina qalaa kan kiristaanallee maashina qalaa kanaafi maashinni kun waan kana ta'eef maashina waan qalanii fi hundi isaatu maashina ilaala kanaaf namni gaciibsee qalu hin jiru maashina qalaa jira waan kana mee akkami jechuu barbaadeeti kana mee addaan nu baasa jazaakallahu khairan waan kana waan dhugaa jee buleessa keenya kamma gartee buleessa keenya kun waan jee takka gartee halal miit jaaniiti amma inni jarmanii jira waraana gartee ameerikaa keessa dalagaa kan waree fusan gurbuma keenya karee fusanii waan jee foon kana halal miit jaanii irra katabanii akkasi bitannee nyaachuu ni dandeenya lukkuun tun foon kanaas maashinaa qala warri muslimaalleen maashinumaa qalaaf ka kiristaanaallee maashinumaa qala wanni kun eega maashinni qalee duuba wanni kun tokko ta'e akkamtu mala taakka lukkuus maashinaa qala lukkuun beekama lukkuu tanafaa bishaan danfaa keessa kaayaniiti chuma duuti mana Naayiroobii tanafaa akkas godhan subhanallah ciibsee namni qalu gartee xiqqaata lukkuu akkas godhan lukkuus maashinaa qala danna'u lukkuu hedduu qalan maashinaa qala loonis hedduu qalan guyyatti loon 5,000 qalanii beek Kanaadaa qabi Ameerikaa qabi Awustiraaliyaa qabi Awurooppaa tana qabi loon gartee 2,000 faa hiriirsaniiti maashinni mormarraa darba kalloo irraa kaasee maal godhee onni godha tanaaf biitti hedduu kaafiraatun effektiin gartee isiin namoota muslimaa irra fiddu gama nyaataanis gama waa hedduutiinis rakkoodha jechuudha rakkoo tanaaf aslan waan kana yoo maashinni qale nyaachuun hin barbaachisu yaa ikhwaani adda baasaaf gacalatti maashinni qale nyaachuun hin barbaachisu bikka gartee maashina qalu san masalan namni muslimaa tokko wayta maashinni mormarraa darbu bismilla jee morma gartee irraa darbuus asiyyoo qaqqalan asii bifaa qaqqala maashinni asiyyoo qaqqale haraan dirqama asiin qalamuu qaba hokkeen muramuu qabdi haadaa huwa sunna lubbuuwwan sanillee daftee akkasii baate sigalee hokkeen asii muramuu qabdi sigalee tanaafuu
yoo maashinni masalan maashina gartee ma namni fayyadamu mataa kana keessa dhawa waan akka gartee wanniitiin mataa keessa dhawee namni qabee gartee mormarraa muraas ni jirti yoo gartee mataa keessa dhawanii waan akka gartee xiyyiitiin mataa keessa dhawanii mataa doochanii ciibsanii morma irraa qalan namni muslimaa yoo akkasii bismillah jee qale maashinan jaamtu san maashinan jaamtu walii galu jirraami san maashinan jaamtu qalaman qabdanii mataa keessa dhawaa wayta mataa keessa dhawee eegani lafatti dibjee booda bismillah jee irraa qalee maasalaama lukkuummoo waan lukkuute igalee asitti afrikaa tanaawu womoonni tana keessatti haraniiti bishaan danfaa fi wonni keessatti haranii achi gartee dhumti tuni bakti tayoommoo warri gartee halaal miiti jee deemanii yoo gartee sirritti mataa keessa dhawanii warri islaamaa gartee asiin akkana yoo haqalan taate ni nyaatan sanii alatti waan kana qacoollotti illee wanni gartee warri nurra beeku waan kana sheekootii biyya alaa jirtu sheekootii awurooppaa jirtu sheekootii ameerikaa jirtu yoo gaafattan nu caala isaantu nurra beeka immoo waan kanarratti fatwaa ulamaayin gootee jira fatwaan ulamaayin goote yoo gartee wanni kun mataa keessa dhawanii galee mataa doochanii deebi'anii gartee usaniitumaas gubbaa yoo qalan haadaa bakti laa shakka fi daalika yoo asiin qalan bismillah yaani yoo qalan ahlan wasahlan mislima halaal namni muslimaa asii yoo qalee jechuudha sanii alatti wanni cuftii ka asiin qalamus ka mataan dhawanii wanni godhani sadoochanii asiin qaqqalan baktiidha san laa shakka fi daalika tanaafuu obboleessa keenya waan jennu nuti halaal miiti jee warra gartee gurguru kana yoo inni kun sirritti yoo qalan taate ni nyaatta yoo ka sirritti hin qalle maashina kana mee yoo waan gootu ka torbaan dhufu maashina kana dhaqaati namni tokko dhaqaati akkaataatti qalamu informationa nuu kanna akkasirratti gartee fatwaa isinii deebisuu dandeenya dikkasan dhaqaa masalan warri gartee ameerikatti wayta qalamu awurooppaa wayta qalamu bikka tana warri dalagu ni jira awustiraaliyaas kaanaadaas waan kana laayifii laalaati waraabaa nu ergaa yoo dandeessan zamanni zamana gartee teknooloojiiti waraabaati miseenjera keenyarra nu ergaa akkaataa cufa nu garsiisa akkasitti gartee irratti gartee isin himnaa jechuudha quraanaa fi hadiisa irratti finne sanii alatti gartee nuti waan achi hin jirreef xiqqoo ni ulfaatti waan irraa beeynu isin himne akkasi جزاك الله بليس خي يوكس دي سكس نوغدي ورا كولورادو بغنا غان دفتن هيا اكسي بارك الله فيك ان شاء الله غافي تانتو جينا ورحمة الله وبركاته أستاذ كينيا أنيس لابوك يا في سنربينا حالا في إن شاء الله يوانا كناتي كوبيتاني اللي ربي سيني لا في سيدي أكنو همتاني فكينيا في أكاتان تيوخاسي تنو ديبي تن جيتشودا غافي بليس كينيا دم جلقا برانا في قلو دي تليفون خير راتو ملا تري وان سر راتو ملا أغانا جلتي هانكي سيني لغي سلتي كوبي أفان ورمو خيسا كوبي أفان كوبي أجم تن غرتي عربي خيسين جيري كوبي دچا جيتي غافته kubeelee san durniin beekaan turetti naa bahu diddee jaa kubeeleen gartee ajamta nuti itti fayyadamnu tan afaan arabaa keessa hin jirre jecha tokko wali qabataa gaccabii nyaadachuu dhagaa caccabaa janiiti sheekotii teenya rabbi jazaa isaaniif haa kafalu waliin nu qabanii jiran gaafii caafii phaadhaa fi dhaa akkasuma nyaadha gaan iinuma teheeti qabxi sadi gubbaarraa qaba nyaan ammoo jiimtee qabxi sadi jalaa qaba caan xaa teheeti qabxi sadi jalaa qaba dhaan xaa tehee qabxi sadi gubbaa qaba paan ammoo baa qabxii sadi jalaa qabu akkasitti yoo sii galuu baatte insha allahu taala irra deebinee barreessee siifin erga obboleessa kiyya keessaan na qunname barreessee nas erga qubee ajam anafaatu itti fayyadama qaceellotti sheenifaa warra arabii katabu anammoo ajamii arabiillee ol keessaan kataba walaloon ittiin barreessa waan ta'eef jechuu waa ittiin barreessuu irratti gargaara insha allah gaafii ta duraa yoo rabbiin nuuf bane gama duraarraa gaafii ta'e naaf banuu telefoonni ogguma naaf fiduu akkana fidela akka waan irraa sagalee ichi dhageeffadhee jiru saniifuu insha allah gaafii obboleessa keenya ta sagaleen gabbuute tanaa dhageeffannee gaafiilee obboleeyyan keenya ta dhiiraat xumurre ta gara shamarranii ceena insha allahu taala tunillee na diddee jirti waan ta'e hin beeynan dubbi hayyee insha allahu taala kara gaafiilee obboleeyyan keenya ta shamarraniitti deebina gaafiilee garee oomishtoota abdii biyya irraa nu geessise tan dhiiraa guutumaa guututtuu gaafii lama malee dhumattee jirti lamaan naa banamuu diddee
إن شاء الله تعالى يا رب نمتتي ونابنا نمتردي بنا ربي بقلنا أجا وتنفرات مريج الرأي أن نخرت كونوا رادي بما توبليان كينيا تشمرني كوفا سنو تندقيقة جواب تو خيسة يبني تنسخندي واتكو تقول على عايزني ديسنا تندقيقة ويا تيسو إن شاء الله ورّي قافين دفتي أنو دي بتوه تنجنا فان قوتن دقيقة تكوكتي قافدا أن أصون قافي نما خنات نما سني إنجن نندرتي قافي جواب دوكو فتني شيخ ديسو جرو دور الرأي سنجامات ديرتون بودا أنتي يخاوني بري فبتي أكاسيتي قافي جواب دوكو فدا شيخ نما خنا دقي فدا فيا ما يسمبر جرون أيه عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله قافين تيا namni biyya arabaa kana keessatti yoo du'e namni lammummaa asii biyya kanaa hin qabne jechuudha. Yoo du'e reeffa isaa kana yoo namni dafeetiin reeffa isaa atamtamatti fudhatu hin jiraanne fuudhaniitiin warri arabaa kun taljii keessatti galchan bakkee baradoo keessatti galchan saaxiniitti jechuudha. Achitti reeffa namaa goggogsan hanga gaafa namni nama san beeku dhufeeti fuudhee reeffa san baasee qabatee galuunitti jechuudha. سير شريعة إسلامها خيستي وانتي كنا كميتي لعلمها خانا فكاتا قافين كي إن شاء الله إخواني واني جروبيتا الدنيا انتو مهدادة فيدمتي أصلا فريجي يتون يفوز مريرا قبنا أزا ركو نما خانا ماس تك فريجي خيس اللي يون كين يسركو أجا قرتي نمي دندون جرو انقا نمي ساقو نفتلوفو مسلا لما والدوه تنافو anga gartee namni kun itti dhufu ni dandeemu takka gartee ajaas namni kun gartee reefka keenyaa hoja reefki namaa kun yoo taa'e ni ajaa tanaafuu wanni isaan filatan keeysuma kaayu aslaalamaa jirra argama allahu alam duuba rabbii bira obboleessi keenya kun waan sheekh haadha mana kiyyaa cinaa ciiseetuma qaqqabachuu qofaaf bishaayyoon irraa bu'e dhiqannaan irra ni wajjabaa waan gaafata mazii baanee fakkaata wajjabu ni waddaata bakka inni tokko firraa dhiita obboleessa jechuun yoo wanni kun meeshaan isaa kaatee utaalee yoo karraa ba'u taate qaama dhiqata yoommoo qaqqabachuudhaan gartee bishaan akka bishaan irraa bee laalee masjiida sanii du'aa turre jira maa urraqi bishaan qallaa harkifatu masjii yaniin san dhiqannaa fi bakka inni tokko firraa dhiita gaafii itti aantu ceena السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قافي كبزة قافي سنلي أكمل إمامنا كتاتي أسندورة جسورة قري نشيدة جاني ولدت نقبا جتشورة الحمد لله رب العالمين ولدت نقبنا بقى بري إبلا ملما نيّني إيغا سنيّني جيسني أبتش نشيدة سني كنتا ننجرني eegas inni dubbanni abbicha nashiidaa san waan adda addaa irra kaa'u yookaan immoo waan adda addaa jedhanii hayyee bakka wanni kun hin qeebalamu jedhee shakkii godhee nama biyyarraa Itoophiyaarraa nu barsiisuu erge wanni kun shirkiidhamoo akkamitti ilaaltanii isiniin jedha ustaaza lakki abbamanii yattisanii erguu qabdaa yoo jettan indagana erga jechuudha mee waan kana naa qulqullee waa'ee banashiidaatiif jecha garee walitti ijaaranii yeroo maallaqa ni'annee turre nama san hamtuu irraa heemnaan nama san dhiisee nama biraa kan barsiisuuf biyyatti ergee fi badiini qaba waan jiru gaafatte badiidha shirkif jettee waan silaa gartee lakki nama san gartee yoo namni duraan walitti qabdaniifsa yoo waan hamtuu waan shari'aa khilaafu wanni jettanii irraa dhiifta san hamtuu irratti hin gargaaran irraa dhiisanii ka sheektichuma ka gartee biyyas garaas ture ergitee fumaa rafoon jiru hamtuu irra wal gargaaruun hin ta'u Relenda kabu. obboleessi keenya tokko South Africa irraa waan jiru takka waa'ee shamarranii kana wayita dubbannu shamarran kun obboleeyyan keenya isaan kana ni jaalannaa obboleeyyan gartee manaa qabnaa haboo qabnaa haadha qabnaa tanaafuu warri amma footoo gartee asirra poost godhuun nu rakkoo jirulleen isaanii
ميوان كان كم جتا شيخ إنوتي أزانو خايا غافي سنغافتني أسيت قرتين نولي جنكادي أسي غافي سنغافتني مي فوت متنا أو بوستن غورينا جاني كسي بر دوغا بر إسي وان غوتن شمرن كين فوتو تيسن خام بروفايل رخايته دي بريدينا سيغرف غرسيفتي خان غرتي بوست غوتي اول دربيتي اسم فوتو تيسن تنا جبيفتني مان كاين ما يفقباسو فيدن تكسن مال فناني وانا تيتات وانو نيتات سي كبجايف ifi goda ka bajalle si if dork nama to ko hagarte si dubbise sin jala dajen durunda kabdeni sin la eesat amante mal tawu beita namni kun foto de dana fudeo garabra ko chiseo tanafu wan kana irra garte e gadda takasan talamada ta inni jo duba kanatti garte biya demani shamarran kun biya bradu fun kuno shari'a ni jirti shari'atin jirtu shari'ati shamarran ko ba isani demani suudi dagun ko ba isani tin garagate argeisan malin bahara gubba demani chiragun tun fi shari'at islamin jiru achi yamani garte chafsani khara khana kan garte kamalati tabate durumar rafurate khana ka fede gode khara khanatti garte ustetu makhajalati tokko khararra yamte khotu ni khawli nu godi vivu garte tabranu jiraate khara chufa garte walitti dani onni goran khonchofti injirtu shari'at islama khais tanafo انتو شمرن كينيا وان جنون خبجا اسنما افكا بجاسي اسنما خبجا اف دوركاس غباب دوتسن ونتين عليكم ورحمه الله وبركاته غافين كيا اسو هم بين شيعة بريو دلغني شيعة يعني مسلمة مهيسا مسلمة كسرين ميساني ما جلني اكستي اوفون ساني يو نياتني ما قدوتنا مرة جرا وبيتين تياسين بيني من شيئا قويته أكست شيئا راباتي أفرقني دليتي بوته إيغسي يعني أكا شيئا قباب دوتي بلين تيجتو وان جتو من الشيئا ورد متقرتي شيئا خنبيرا قرتي ودلغن واني سانك ألن من ساني دلغونو كمي درا شيئا ورقرتي فرقا تخالف على السنة والجماعة أكيدا قرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة يرد يسيرن جرن شيعة وتجان اثنا عشريات جرا ورى قرتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب وعثمان لعنة الله عليهم ورجو ورى قرتي أبو بكر في النار عمر في النار وعثمان في النار عائشة وحفصة في النار ورجو عائشة زنا قوتي ورجو صحابانا مسد ديمبلي أكجرو كان مرتدي سامبرت رواية كفار جانين حديث بخاري مسلم أبو داود ترمذي اتنمنا قرآن غناس خطهريف قدامي جان قرآن علي بفاطمة رب ويجرها جان شيان ولرهم توقبتي شيان خلالم الرأي الرخبيس قرتي تكافي ونملي ملي تبشرتم فان الرامتو شيان بشرتم فان علويان الرخبيس الربدو تا إيران درانيتي ورا قرتي زنان لالجو فرشون لالجو عيسى قرتي ورا قرتي أمنتي قرتي علي ربي ورجو ورا علي ربي جو أكو نصارات يجو نصاران نبي الله عيسى ربي تت تنافو شيان خبيثة شيان همتو فيروسي ساني نمد دبر دورتي تني يدو كسيت لبناني بيدو تقرتي كمال تبغي جيران جيجيرو جيران جاهل أمام بيغن أكيدات ويدا يورام بيني أتركو إخواني لقاء ولتمنا إبلا اللي برخصاني صلاة إبلا خركابات الصلاة صلاة بات مرتمان وابي سين زني أكاسي تنافو شيا منساني اللي ودلقوا باتن الرجالة إن دلقينا مال فنان سنجي جيران مصر إسام برجوتا بيتا عربا خان الرئيسان تو قرار الله فجنو جينا ما جبي سوفا كيسة تجينا مرة الله فجنو نما وني كرو فغاسيار كيسو في بر كرشي اللي يرو لساني سيخ أكاسي جولة إسام برد ليدي أكاسي إيران أما بيتا سعوديني خبيث وما جايبات تاتي بيخ إرام ماتي إروني تاتي سعودي يجون أمتنا ما دليل صفته باتي لما باتي ميك أمتا دوركتو سيقاله أما إيراني في سعودي وربرا لالته أما إيران قرته نما قرته إسرائيل دو فقوته دي قرته أمتا إسلاما برات ورطا ماركا يجرتي سعوديني مو خبيثة تاتي جولي وري أمر رجلون فتنا برا قدابني أكا أمني سنة زيرو تي أكا دچي قرته شيعة في إخوان المسلمين أكا لفا فرطة تنقروا جران ورّي قرتي سعودي خون ورّي خون
warra gartee ajaa'ibaati ummata kana rabbummaan gartee haka jeelchu malee alaa khatariin akka gartee isa ummanni istin dubbanne ulamaayin tunilleen ummanni kun amiira jee takka beeyarraa fuudhanii akkam godhanii gartee xaa'aa gartee waan rasuulli jee salawaatu rabbi islaamu alayhi illaa an taraw kufran bawaahan jee kufrii gartee ifa baate yoo gartee malee kaanii hiriiratti ba'uun kaaniitti dubbachuun hin jiru dhorka shari'a islaamaatti sani lannahu waan rasuulli jee salawaatu rabbi islaamu alayhi illaa an taraw kufran bawaahan kufrii ifa baate khatti agarreen qarre nagar hin jiru tanaafu ulamaayin tanaafirraa uste ulamaayin maa uste jaan ulamaayin akkamitti dubbatti obsiteetuma deemu malee tanaafu waan silaa suudiin wanni jechu jirtu iraaniitu israa'el akkana goon israa'el dho ni kijibti hin dhoytu israa'elin iraan israa'el hin dhoytu tana shakkiin jiin hin dhoytu maaliif annaani yoo kaayis faayidaa siireffaa yoo wal dhawan malee israa'el irraa ummata sunnaa warra tooyidaa kanarra jibbiti iraan dhabamsiisuuf murattee nukureel dhaabbachuu jirtulleen ummata tooyidaa dhabamsiisuuf malee israa'el dhabamsiisuuf miti gartee kawanni jettu akkas kanaafuu wala shiyaa firraa rabbiin waasatti robbileeyyan keenya warreen isaan bira jirtan aqiidaa teessan hanga maallaqa isaanirraa fudhachuudhaaf jirtan caalaa hanga maallaqa isaanirraa fudhachuuf yaaddoytan caalaa aqiidaa teessanii yaadda'uu qabdan aqiidaa teessan tiifachuu qabdan waa'ee shiyaa yoo feetan za'a 8 kanina waraabee jira laaluu dandeessan yuutuub irra seentanii hordofa anuu isiniifin erga keessaa yoo waa'ee shiyaadha min awwalihaa ilaa akhiraa shiyaa fi quraana rabbii shiyaa fi hadiisa shiyaa fi sahabaa ergama rabbii jee sa'a 8 waraabee san dhaggeeffadhaa irraa fayyadamaa waan shiyaa waan isin taate irraa baradhaa waasaap irrannaa isinii argamanii barbaaddan nagaafata sagalee sheekata isaa waraabanii turan as dura hayyee gaafii itti aantu ceena insha allahu taala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قافي جيتوكو فاردتي إريا دربا ويتاتي إمجان إيراك إريا كان كاران كمثة يوجو بيتيف أنوجو سن الرافودي سلات جونين هندامو هندندو قافي جي لما فا آدا جاء يوجو يدين آدا جاء يوجو يتوك يرغسي ميجي وراودي دي وجو سن سلات هندامو هند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قافي جيتوكو فاردتي إريا دربا ويتاتي إمجان إيراك إريا كان كاران كمثة يوجو بيتيف أنوجو سن الرافودي سلات جونين هندامو هندندو فريندي يوجو سايبتي تيا بيتيف وجو فريندي غرتي فريندي نما بيتي سلاتو نديما دا غبابدوتي شيخ عيسى جرتا نيروبي نجرا نيروبي نجرا لبنان نجرون لبنان في سوريا فانجر نيروبي متكان جرا بي افريكا تجان برين تيتو وان جتو uccuu gartee saabdii xiyya takka fireendii qaadimaa isii biteef ani uccuu qaadimaa isii biteef san itti uffadheeti salaatuu hin danda'a inni dandeessa waan takka inni sirra jiru uccuu qaadimaan namaa biteetti salaatan onni jaamaan jiru san akkasi talamadaa heeydii yoo uccuu tiyyarra buute heeydii tana diqee asarri yoo irraa ba'uu didee yoo irraa hin baane salaatuu hin danda'a inni dandeessa yoo immoo waan gootu ni dhiixaa saabunaas tiriidee miccitee micciirtee cabcab gootee jechuun ergasii uffattee salaataan amma waan baasuu jira. Itti barbaadu qabdi. Hayyee gaafitti aantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafi qaba gaafin sirrii waa'ee warraa fi haadha warraatu. Gurbaa tokko odoo jiru waliin jaalatin guyyaa shan keessatti wal fuunee turre. Egaa wal fuunee booda miidhaan keenya baatii jedha tokko booda nikaa kan godhame. Miidhaan keenya godhame booda yeroo hoteelaan deebii waan godhanneef miidhaan keenya sun kan naannama hin jedhamu gaafii kanumaan ni jedhamu hin jirudha. Miidhaan keenya sun jechuudha. Osoo nikaa waliin godhatii walitti dabalamanii turanii eegas nikaa wal godhatan baatii booda. Nikaan keenya sana akkamiin ilaalamaadha? Wal jaalatan oduma wal jaalatanii odoo nikaan godhin walitti daaman badii walitti dalagan. Shakkaa garsuu mee yaadni kee? Baatii takka booda gartee nikaa godhatan. Yaada keenya agarree ayyee yoo ganaa nikaan keenya kun akkamii yaadhiiroo? Takka beeytaa wanni jiru sharia islaamaa tana wanni daa'iman yeroo cufa gartee baradhaa dhaggeeffadhaa wanni jennuuf tanaaf takka zinaan haraami min alkabaa'ir dilii gurguddoo zinaa godhuun dhoorkaa miciyyoo takka jaalatte eega jaalatte warra isaaniitti ergii miciyyoo tana nikaasii godhanii hojii rafta maaltu ziyarjersa deebitee zinaa goota deebitee baay'ee takka booda gartee nikaan godhama
takka gartee amma zinaatti godhee namni tokko badiiti dalagee sagaggaalummaatti dalagee eegasii baadii takka booda nikaan godhama baadii takka booda dura godhuudhaaf shari'aa himna shari'aan nuti himnu jarri kun badii walitti dalagee badii walitti dalage miciyoo tana ilmoon itti hafte mootti nafni achee godhamuu qabdi diinitti dhufuu gartee ilaaluu qaban dubartiin zinaadhaa iddaan isiin eeggattu hin jiru dubartiin zinaan gartee zinaa goote iddaan isiin eeggattu hin jiru immoo diinitti dhufee ilmoo itti hafte mootti nafni itti nafne hayyee ogguusan toobadhaa jaaniini nikaan godhama sigalee foon shi'aa nyaachuun haraamii jedhee akkas tanaafoo waan kana gartee takka isa isin gartee yoo ilmoon isinitti nafin laawu baatuma takka booda godhanii nikaan kun akkamii nikaan silaawu abbaan keessi godhe wallaalummaani silaa takka adda ari'anii toobadhaa jaaniini nikaan silaawu godhame nikaan keenuma jira akkasii uftite foon shi'aa nyaachuun ni jira shi'aan akkamitti qalti dura akkas akkaataa isin itti qaltu nuu himaa guyyaa boru guyyaa biraa dhugaa boru qalmee gartee shi'aa kan akkasitti qaltu kanaafuu yoo shi'aan gartee kaafira yoo jennee waan isiin qabte nyaatan wallaa qilxuu yoo na barbaadde warri asirra gaafii nu gaafattan xiqqoo nuti gaafii katabnee dhufnee fi ta'wanni gartee hundi jaamale tunuu darzana meeqaan nu bira laalinaa yookaan garee seenaati ergaddaa kara garee wali qabaa miseenjera irratti as ergaa ta miseenjera irraallee osoo tun nu biraan dhufne ta miseenjeraan keessummeessinuu tahara seeraatiin dhufne tana dura keessummeessinee firraa finna obboleeyyan keenya kun nu komachaa jiran guyyaan kaleessaa silaa guyyaa gaafii isaaniitti sababaa irra tun nu bira jirtuuf jecha kan gaafanne goonee gurree turre gaafiin isaanii dhumuu qabdi jimmaa dhufu ka gaafataniif jecha kan gara miseenjeraatiin dhufte immoo miseenjera irratti hin gaafatin yeroo hedduun jechuun jira didanii chirraan gaafachaa jiran insha Allah ta'ala yoo rabbiin nu laaffise sanillee gaaf tokko isinumaaf deessina yoo tarii ta obboleeyyan keenya tan garee oomishtoota abdii biyya irraa nu dhufte tun boroo kadhumtu taate gaafii deessan ta miseenjera irraa osoo ta isaanii hariin hin dhufne guutumaa guututtuu isiniif xumurra insha Allah waan jiru silaa waan xumuramuu miti gaafii dhibba meeqa akkasiiti insha Allah ta'ala obboleeyyan keenya kaleessa nama hedduutu osoo yaman irraan gara suudii deemuu jiranii shiftoota Tigraay hin dhume janii beekta isaan saniif du'aayii godhaa janii yeroo hedduu asirratti dubbachaa turanii obboleeyyan keenya nuti dhuminsi kunis nuuf haaree amiti beekta yeroo hundaa numa dhumna biyyanni dhumna biyya namaa ni dhumna teenyattuu kabajaa dhabnee irraa yaa'u jirra biyya namaatti kabajaan barbaadu takka illee hin jirtu deebinee qabsooyinee falmannee maal taanaafis sufna dhabne wallaahi teenyatuun ani hin beeku dubbiin akkuma tokko tattaatee rabbi irraa mata nuuf haa godhu obboleeyyan keenya kadhumaniif rabbi irraa mata nuuf haa godhu warreen jirtan rabbiin bakkuma jirtanitti isin nuuf haa tiisu wallaahi gaastiriq nu qabe hedduun keenya osuma hin geenye aadaadhaa shaadaa dhiisee aadiin sandu'aa jira yeroo takka arrani yoo rafnuu kaanu rafnee kaanu rifaatu dhageenya rafnee kaanu wama gaddaa wama hiraar wama qalbii si cabsuuf yoon sirifachiisuuf yoon sinaa isumalee kutaa gammachuun dhageenyu garuu rabbi nurraa guutu wani inni guban qabne takka illee nuun taatu walla isuma biraan firdiin tun godhamte fakkaatti rabbi irraa mata nuuf haa godhu obboleeyyan keenya kadhumaniif illee rabbi irraa mata haa godhu warra du'eessan caalaa warri irraa mata kadhataniif anaaf isin ka jiru kana rabbi irraa mata nuuf haa godhu isaan waan dhaqan hojii isaanii waan dabarfatanii wal ga'an biyya keessattis duuma jirra halkanii guyyaan nuti kan hin duune oollu kan ajjeefamne oollu numaan jiru keessaa zabana kana guyyaa tokkollee gacarraatii osoo ajjeefamne oollee bulleen beeknu kabaddaasi kaase gammoojjitti si jalaa hin hafuu jetti oromoon kabaddaa nu kaafatee achitti illee nu jalaa hin hafne biyyatti illee isaanumaan nu fixaa jira biyyaa baanullee isaanumaan nu fixaa jira insha Allah ta'ala rabbummaan keenya nurraa guutuu waan jennu qabnu yoo kara tanaas deebine obboleeyyan keenya gaafuma tanaa mirqanaan isinii godhu dadhabna karma gaafii teenyaa ceena firraa mee tana jalmaa baanee akkanumatti guruppii miseenjara irratti ta'us lakkoofsa keessan ergaa obboleeyyan keenya ni jiran Khadijaan faan as jala ni jirti na jala lakkoofsa keessan isiniif qabdi jabaan rabbumaallee ni jiran isaan hundinuu isiniif qaban warri admiinotaallee asirra jiraachuun mala tarii lakkoofsa keessan asirratti hin erginaa fi kasaanii ayoo jiraatan isinii wal baasanii lakkoofsaanii qabattanii ittiin gaafachuu ni dandeessan insha Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah gaafii tokko takka hin qaba. Gaafiin tiyyallee fakkeenya tokkoof jechuudha. Dubartiin takka heedii ofirraa qabaatte dubartiin heedii qabdu sun nama tokko yookiin dubartii biraatiif mataa kan dhooftu yoo ta'e yookiin kan filtuuf yoo ta'e mataan heediidhaan dubartiin takka namaa filtu yookiin namaa dhooftu mataan sun namarraa ciccitaa deebi'ee namaan marguu jedhan namoonni tokko.
akkami dubbiin tuni shari'atu jedhamu shari'aan ala jirti akka danaa baasan barbaadee jira baarakallahu fiikum jazakallahu khairan. Obboleen teenya waan jettu namni tokko dubartiin takka odoo dhiinii aydiitti jiru dubartii dhiinitti hin jirre rifeensa yoo kadhoytuuf taate rifeensi kun ni jeccitaa namaafis hin biqilu akkana jaanii shari'atti ni jira dura shari'atti hin jiru. Akkitti shari'atti hin jirre hadiis sayyaatti rasuula salawaatu rabbi islaam alayhi Aisha ummul mu'miniin heydii odoo qabduun rasuulaaf rifeensa filtiif. Mataa gabbaasee rifeensa filtiif. Masgida keessaa jechuun odoo gartee heydiin itti jiru. Odoo Aishaan heydii qabdu rifeensa gartee irraa gartee filti jechuudha. Irraa filti. Kanaafuu wanni kun shari'aa keessa hin jiru odoo inni itti kaafa jiru mataa kana gabbaasa. Mataa gabbaasee wanni godha. Kanaafuu ukti teenya shari'aa keessa hin jiru. Itti namaninaa waan akkanaa. Waan akkanaa itti namaninaa. Wanni kanaa baaxila. Baaxila jechuudha. Kanaafuu dubartiin dhiinitti jiru sigalee jaarsarraayis rifeensa filuu dandeessi. Dubartii biraatiifis rifeensa filuu dandeessi. Waan cufa godhuu dandeessi. Wanni takka isii gartee ka wanni kadhoor kun jiru jechuudha. Kanaafuu wanni kana abba takka gartee isin hin yaachisin. Warri gartee garee keessa nu naqaayatan an miseenjera kiyyarratti hin ergina. Sheekhanas irratti ergaa. Sheekhanas irratti ergaa. Warra garee irratti ergaa. Ani waan takka waan irraa beeku hin qabu. Kanaafuu warri gartee garee keessa nu naqaayatan. Ustaaz Anasitti ergaa. Naamusa garee gaadhaatti namarra bashinaa ammallee maas naamusa garee gaddaa garee tana rabsinaa dardarilleen dubra kana gartee xixiiti ittiin jayinaa sigalee achi dubra keenya gartee dubbisuu dhiisa yoo jaalattan isiniif kannina nagayaan. Dubra barbaaddan naamusaan gara keenya bakka barbaaddan naamusaan abbaan dubraa nuyi dhiira barbaaddan illee ni qabna. Isiniif kannina tanaafuu yookaan achii gartee oowwan kaasina. Oowwan kaasina. Dubraatis akka waan tana beenu beektaa garee itti goone. Dhiirti yoo jiraatte tanatti gaaf tokko. Dhiiraaf dhalaa wal keessa jiran sheef. Akkasimi. Namuu kara jira. Koba godha khalaas. Tokko akka carraatti osoo lakkoofsi isaan beekamne isaan keessa dhaqa sanillee dafanii baasan birraa. Uumaa waliin harkan. Akkasii dura fedhees isiniif kannina dardara feetus isiniif kannina isinummaan adaba godha hordofaa ilmi baradha. Dubraan qaban jettanii immoo hunda isin ani qabna. Kara biraa jiran malee ayyee gaaffiitti aantu ceena inshaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sheekha gaafiin qaba gaafiin kiyyadde namni tokko yoo hajjii ulaagota hajjii hunda isaa fixee jechuudha. Kanaan booda irratti raka'aa lamaan hajjiin boodanii fi salaatu waan hin salaatin taate sababbiin isaa sababbii yookaan uduu dhabuuti salaatii namaan jedhee namni waliin jiru ani yookaan uduu hin qabu jedhee didee gara bishaan soqataatiif deemee erga bishaan sanidda hin argatiin bakka hin soqatee barbaadee hin arganne itti dhiiseen deeme. Hin salaanne sanirratti maaltu sarratti jira. Raka'aan booda hajjiin booda salaatan sun waajiba moo sunnaadha kanuma barachuudhaaf isa hundaa keessa. طوافة مقام إبراهيم طوافات طواف الوداع برسلا قولوا نانجل لني رويس نيجل قافين نانجل رديبنا أيه بيجولي نيجل يصير نكالا مين بودا أجيفدين ديبياني كسبودي إن شاء الله قافي أنا ما قلتو قباب دولالتي أسكن نيو يتجابا أتلي سبيم كمان تسيكان بودماس ديبتني قافي نيجون قادا إن شاء الله قافدا Ustaazi yeroo duraa biyyatti yoo jiru sanii dahee da'umsarraa sooma kiyya hiikee bulii ji'a tokko keessaa bulii torba bichaa soome. Soomana kana qadaa hafe kana kafaluu hin dandeenye yoo achi jirullee dhimma kafalaa osoo jedhu mucaa daa'ima keessanis jalaa dhukkubee osoo sanillee hin taane ammuma kafalaa osoo jedhu gamanatti as dhufe osoo soomana kana hin kafaliin. Amma akkamii soomana kana amma soomee kafaluu danda'amoo deebi'ee immoo miskiina 60 yoo nyaachisan illee ta'a akkas ka jedhamutu jira. Akkas godhamu soomana kana soomuu qabaa qadaan irra jiru kana jazaakumullah khairanii isiniin jedhaa garuu. Namni gartee dubartii wayita deessu yookaan wayita dhaltu guyyaa torbarraa soomantee خاني سومنين أبويا دي دم الرجل أبويا خرشان الرجل خباتي قوتو الرجل أما تقرتي توس سومنو قبتي
مسكينة نياجفتون نجامان جرو فعدة من أيام أخرى جملة ما إطعام مسكينة قرتي ولي نياجزون انجرو فعدة من أيام أخرى وما جي ربين أونكو لي نياجزان ندوف تنافو صومني ينوف تجي صومني في الرباس مسكينة نياجفتون جرو ورحمة الله وبركاته قافتك كبا أمة شيئة تكتو يونا ولتلفي فكينيا في نمسني تلفي كيسو ميساني يسن ربي في محمد والإنس وجينا ديم وجلن أنا اللي انجل مجرى بري يوريوتك أنا الدنبا وربي في محمد والإنس سبيل عجلتي وكان سجادين فاجن جيتش كندليني كبا قافل لما تا نبيين كان صلى الله عليه وسلم ندو أمو ونشايدا أنا مو إنو مدو أني إنو إني شايدة ميتو بيتنا ليدا نوازا تكا نموي قرتي شيا بردوفي شيا وانجت ربي في محمد سيوجي ديمو في رعاية الله فكسلا نزل تنافو ربي في محمد سيوجي ديمو ونجاني قرتي سيوجي ونكنانجو كل شركي لمحمد ربي كنديسو ونكنانجو رسولا صلوات ربي السلام عليه ربي وجي قرتي تعيسو تاتي تكاكس أماس نماون دفن ربي في رسولي سيوجي ديمانين هذا ما سمينا في الأولين ونكنانجرت ربي سيوجي هاجراتو ديم ربي سيولي ناجراتو ربي سياتيسو ديمو مجان أكس ربي سيوجي ديمو ربي وجي ديمان ونكنانجرت تاك رسولي صلوات ربي السلام عليه نديموني شهيد يجون درا ورقرتي دولار رد شهيدين أما اللي نما مسلمة كافر أجيس أكغرتي عمر بن الخطاب في عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال أودرت البيت قال أوتسوسه أبو بكر في عمر في عثمان في علي رسولات الرجل رايتو ويتخنا دوبا ويتخنا وان جين قال أودين أثبت يا أهود جين فإن عليك نبي والصديق والشهيدين صديق أو صديق في شهيدين نين عمر في عثمان عمر ينجو جيس أبيلول المجوسي خشيا خنا خغرتي مشيان قبري سات طوافت دير غرتي عمر بن الخطاب جيس يعني عثمان بن عفان ينجو جيس خوارج جيس قوقاي امه غرتي خوارج إسانتو أجيس مرسيجو خوارج تنافو خوارجني علي اللي ورا فرسيسيجو علي سلمى جيس علي خوارجات جيس عبد الرحمن بن ملجم عثمان اللي خوارجات جيس هذا هو تنافو ورقون شهيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ندوان إنك ميت وإنهم ميتون خلاص ندو إيه صلوات ربي السلام عليه ورقينا تو شيكوتي تكو مش يوسين فا باللسافة ندو ينجن يو ندو ينجن بلان ستة أبوري بلان ستة أبوري نتوافني يدو فجرني مال تو ديسي باللسان لين نتوافي جن ندو فجرني تو متى شيء وري كبني ناتا نعم أكاس إلى أمن دمين أكاس يعني رواني توافيت تنوري توافا خطة برنا جي كورني غلني إنه يوم غلان جن قاب تو سندي سانغا فر يا إبراهيم كاسني جماعة باللسان قاب تو كذي تاني نايرو مدرسة تو نيجراني أصله نيجران ما جراتو نو ما ديمانو سيمبي أيenda بماني لك أمالي نيجراني نمان ديزن ورمان ديزن زبيه وغسوي زان رانفا كاتني تو هاي غافي تانتو جن إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافين كبا غافين كيا دبرتيني آدا يو تلبت يو هيدين isi waddataa jirtu yoo azana keessa osoo azana jiran yoo itti dhufte waa'ee guma isii waddattee sijaayyaarra jirtu yoo itti dhufte salaata san qadaa hin deebifti moo hin deebiftu deebisuu yoo jiraate akkamitti deebifti ragaa waliin nuu himaa gaafiin lammataa garee kanarra namni wanta garaagaraa barsiisaa garee kamanurra hidhame fa'a argina akkamittiin garee nama waan akka bid'aa jabeessuu fi garee kiyyi maaliidhaan adda baafachuu dandeenya wallahi waan ajaa'ibaati mee garee gartee bid'aa fi facaaftuu garee gartee sunnaa facaaftuu tamittiin adda beekaadha waan kana gartee kamalee warra garee amma warri garee kun hedduu dangerous nama gartee nama alaaquu ni danda'an لأنه ورجع ريخ السين وكل رجودا قرتي وأنا مولّا تيف ورا توي دم بيني وان تيف
warri garee kun hedduu eeggadha garee gartee sheekotii beeytan itti isin qajeelchite malee itti wantee hin seeninaan tana isinidhaam sheekotii teenyanii gareen tamaali jaatu rafirraa gaafadha gareen tun tamaali sheekotiin tamtu jala jira sheekotii tam caqasanii moonni kun akkamii ulamaayii teessan ta suudii jirtu jira ta ameerikaa jirtu jira ta biyya keessa jirtu jira tanaafuu gareen tun gartee eenyufaan hoogganamti eenyu deemaan ifirraa hubadhaa san akkas keessaa'uu garee ol ta'insa rabbiin arshiirra hin jiru rabbiin bootaan qabu jettu akkuma gartan keessatti qabadha garee Abash ayyataan gaafii sime gaafiin sii taan osoo heddiin sii tolfattee waddaachuu jirtu yookaan sii tolfattee sijaajaa gubbaa baatu yoo heddiin si dhufte salaata san qadaani kafaltaa eega xaaratte booda salaata zuurii gee fakkeenyaaf azaanan tolfatte salaatu sii deemuu si dhufte wanni dhaabdee miti salaata san yeroo xaaratte booda yoo beekaa dabarsitee kafalti hin kafaltu gaafii gaggabaabduu lama keessummeessine insha Allahu ta'ala walit dhaammanna عليكم ورحمة الله وبركاته كم نجاجر تنجرون أبغى قافتن سجل نجسنا جون عندي فم جيني يروبا يقافي قافتن هندي كيسانو يقرو قافي كنا قافتن ملينا كده بيونا قري أكم قرو نافين قلنا نقرو قري كنا اللي فادي سيدا دي فمنا قدا نافين قلنا في بساسين أيه آسيب سنوري تجر قافي نودي ديفيس مجرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قافين قبا قافين تيس قافي صلاتتي صلاة فجري يمو الربا قاني ساعتي نمر عديمت صلاة ندان داني خجد ولا إني لما تاتيسي أيه في تاتيش namni tokko yoo salaanni subii gartee yeroon kuteen subii yoo salaanni irribni siin kutee azaanni si kaase yookaan azaanni illee si dabree azaanan dhageenye saata akkatti irribaa yoo kaate saa lama yoo irribaa kaate dootiif hin beekin gartee irribni siin kute subiin ta'e ogguma sani daftee uduwattee yeroo takka takkaa beekadhu kaguyyuu immoo subii boo salaata irribaa kanaan subiidha jee usee halkan qaaxiraa bulee halkan chaati bulee halkan haasawaa bultee halkan shiishaa dhugaa halkan musalsala laalaa zaa dabarsanii zaa jaazaa torban rafanii subii hin kaa'anu jechuun baaxilullaa sallallahu seera kee kana yoo fayyadamne malee halkan si dawwalan afaan hedduu mataa laafa lakki firaa jiru yeroo dawwalan jalaa kaasee nama kanaan gani narraa bahu an telefoonni kiyya maktaba bula kanii waa barreessu jiru na dawwalan ammanaa waa barreessu jiru na dawwalan haajaa isaanii fidhatan hiiga maal jette amma asumaa ta'anii mashaqqaa nakaan Osman baqa wallahi matalaafuun kiyya hedduu namiru jirti yeroo akkana asirra lolu kana hedduu takka shirna godhaniitiin lola ishaayi booda telefoon waan kaasina amma nama hedduu noortafu jiran waan isaanii jiru namni gaafii qabda yoo jiraatan naa dawwala daqiiqaa lama keessa gaafiin deetan dhumtu yoo taate isiniif hin barreessa gaafiidha achi kuttanii namni waan biraatiif narra turtan yoo jiraatan narra laalina biroo kumaan firraa godhan nama ganaa narra turee daqiiqaa narraa fudhattee isaa narraa fudhatu yeroo takka gaafii isaniin barreessa yeroo biraa ammas waan namni na eeggatuuf hin barreessa yeroo waa hedduudhaan godha tiyyaafis kitaaba qarootti hin jira irraan dhagadha waa hedduu takkaan godha isinii wajjin daqiiqaa 20-30 sa'a takka isinii hojii taa'uu hin dhaqqabu warri naa dawwaltan yoo jiraatta warri yaada dheeraa akkasii naa hojjaasoo barbaadda yoo jiraattan gara naan dawwalina dhiisaa naan dawwalina akkasii insha Allahu ta'ala dhumaa karoora keessan laaleetii wallahi isaa dooma harkee isheen irraa maktaba dhiisee asitti darbee deeman asitti darbee amma dhiyoo tana keekan jedhanii na jingu jiran sheeni bilbila kiyyan kanin naan jedhe telefoona kiyyan kanin jalaan ditu jira isaan illee asumaanu haadha gani kan kanin naan jettu akkasii waan isiniin jennu obboleeyyan keenya irraaf gaafii teenya xumurree jirra wanni isiniin jennu deengaddaa khabarsiisuu barbaadan illee yoo jiraattan dhuftanii karaa garee obboleeyyan keenya kaasii walii qabame kana wallaalaatu nama dira kana kana gaafii gaafachiisaadha jira wal fuudhuu fi tawalla heerumtu wanni hojii taa'uu kutee wallaala namni yeroo wal fuudhu karaa silaa shari'aatti wali dhufutti hin jiru akkan taane wali dhufu jira wanni kan taane ijaaramte kuma taane diigamte martoon fiigaa hidhatan fiigaa namarraa buutii itti oromoon ogaame maaytu bultiin teenya duraanumaa buurri siidhaa hin tolle ما حسنا ابتداؤه حسنا انتهاؤه جن ربني وان جل قبني توليتو بودين سيلين تولا جن سنيفو ان شاء الله تعالى وهم دافو دين كينيا برچو قبنا بكنتان تيو ابرن نكمنو اكنتان انتانو نبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه الدنيا مالجن فايدان قبدو الا عالم ومتعلم الدنيا دو فايدان قبدو برسي صافي برتوتا ديو تاتي مليجن خنا ببليين كينيا وبردا اسنين جنة warreen gartee gareelee biraa keessa barachuu jirtan ichuma jabaadhaa gacaluu nu baradhaa ammoo warreen barnoota irra hin jirre asiin barachuu ni dandeessanii gara keenya kottaa isiniin jenna gaafii qofaaf osoo hin taane barnootaaf isin hedhaa kottaa akkasumatti warreen waa barsiisuu dandeessan keessaa warreen aqiidaa barsiisuu dandeessan gara keenya yoo dhuftan qaceelotti isin qeeballa
obboleeyyan keenya kana wajjitaanee barsiisuu qabna akkas waan dila takka garee ittiin dhaadachuuf miqoolii qabnu yookaan maal godhuudhaaf miti namni keenya kun wallaala keessaa gara ifaa shirkii keessaa gara tooyidaa dukkana keessaa gara ifaa ba'uuf malee kanaaf namni barsiisuu dandeettii qabda yoo jiraatan nama hedduu yoo taane gara keenya dhufuu ni dandeessan barnoota feetanirraa waan dandeessanirraa feetan siiraa feetan aqiidaa feetan hadiis feetan fiqii waan feetan barsiisuu ni dandeessan akkasuma warri quraana barsiisuu dandeessanilleen warreen huruufa barsiisuu dandeessanilleen hatta ka qubee afaan oromoo barsiisullee yoo jiraatan gara keenya dhufuu ni dandeessan isin qeeballaa isin hin janna khabarachuu fedhus akkasumatti inshallah kanaafuu arraaf sagantaa teenya asirratti umurraa boruu saatan akkanuma wajjin jirre rabbiin keenya nuun fedhee nagee nuttee waliin nu deebise arraaf ammoo asin nagee waliin dhaammannaa nu jajjabaadhaa nu jiraadhaa rabbi si wajjin nuufaa jiraatu wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh